Raajii Daani'eel boqonnaa 7 yeroo qoranni Daani'eel abjuu akka inni argee fi abjuu isaa keessatti qilleensi guddaan tokko galaanatti qilleensonni kallattii arfaniin galaanatti gaafa qilleensaan galaana keessaa bineensi gosa garaagaraa afur akka isaan ba'an ilaallee turre. Bineensi kun inni jalqabaa leenca fakkaata jennee si yaadachiisumaaf. Bineensi inni lammaffaan amaakeeta fakkaata. Inni sadaffaan qeerransa fakkaata. Inni arfaffaan bineensa sodaachisaa, naasisaa, garmalee jabaa, gaanfa 10 kan qabu tokko akka ta'e walii wajjin ilaallee turre. Bineensi arfaffaan kun, bineensi naasisaan sodaachisaan kun gaafota 10 keessaati gaafni xiqqaan tokko quuqxee akka isheen baate. Gaafa gaafti quuqxee baatu sun gaafota 3 warra 10 keessaati akka gadi deebiste. Sana booddee gaanfittiin akka guddattee fi dubbii gurratti guddaa fakkaatu dubbachuuf yeroo aangoon akka kennameef afaan akka qabdu, ija akka qabdu gaanfi sun ilaallee turre jechuudha. Achiin booddee gaanfi sun xiyyeeffannoo Daani'eel boqonnaa 7 akka ta'e waliin ilaallee turre. Xiyyeeffannoon Daani'eel boqonnaa 7 gaanfattii sanarra akka ta'e ilaallee turre. Gaanfattii sana qofa osoo hin taane lakkoofsi 25 irratti gaanfi sun ijoollee waaqayyoo ari'achuuf, seera waaqayyoo balleessuuf, akkasuma ammoo isa hundumaa gararraa jiru waaqayyoo irratti illee jecha jabaa akka isheen dubbattu ilaallee turre jechuudha. Kanaafiyyuu lola saba waaqayyoo fi mootota gidduutti gaggeeffamaa jiru. Keessumayyuu dhugaa waaqayyoo balleessuudhaaf hojii hojjetamaa jiru akka inni ta'e walii wajjin ilaallee turre jechuudha. Kana qofa osoo hin taane Daani'eel boqonnaa 7 keessatti kan nuti waliin ilaalle yeroo mootonni dachee kana lafa kanarratti ammoo hammeenya akkasii hojjetan waaqayyo ammoo samii irratti ijoollee isaatiif firdii kennuudhaaf akka inni galmee ijoollee isaatii akka inni sakatta'uu fi xumura irratti mootummaan kun kan ijoollee waaqayyoo akka inni ta'u walii wajjin ilaallee turre jechuudha. Na mootummaan kun saba waaqayyoof kan inni kennamu dhufaatii Kiristoosiin akka inni ta'e walii wajjin ilaallee turre. Daani'eel boqonnaa 8 gaafa kaafne ammoo ni yaadattu jedheen yaada. Daani'eel boqonnaa 8 keessatti bineensota gosa garaagaraa 2 beeyladoota jechuun hin danda'amu. Isaan kun hoolaa fi reettii walii wajjin ilaallee turre. Hoolaa fi reettii hamma ta'e dubbisnee turre kanaan dura jechuudha. Bineensota kana gaafa laallu macaafni Daani'eel ofiinsaa sirriitti akkuma inni hiikee bineensonni kun raajii Daani'eel boqonnaa 7 lakkoofsa 17 irratti bineensonni arfan kun mootota gurguddaa 4 biyya lafaa kana bulchuudhaaf walitti aansuudhaan ka'an jedheeti ergamaan Gabri'eel Daani'eeliif hiikee ture jechuudha. Isinii galee Daani'eeliif hiikee ture. Sanaafiyyuu mootummaan jalqabaa jechuudha. Inni leenca fakkeeffame sun mootummaa Baabiloon akka inni ta'e. Achiin booddee ammoo mootummaan inni lammaffaan Amaakeetatti fakkeeffame sun ammoo mootummaa Meedoonii fi Faaris iddoo tokkotti akka isaan impaayera Meedoonii fi Faaris akka ta'e. Akkasuma ammoo mootummaan sadaffaan qeerransa mataa 4 fi koochoo 4 qabutti kan fakkeeffame ammoo inni ammoo mootummaa Giriik akka inni ta'e jechuudha. Walii wajjin ilaallee bineensi inni arfaffaaf sodaachisaa naasisaa kan ta'e kun ammoo mootummaa impaayera Room akka inni ta'e walii wajjin ilaallee ture jechuudha. Impaayerri Room bara dhaloota Kiristoos booddee bara 476tti gaafa barbarian invazioniitiin gaafa inni balleeffamu achiin booddee Europe neeshiniin bakka 10tti akka isaan hiraman gaanfi 10 sun kan agarsiisuu fi achi keessaa ammoo impaayerri haaraa ta'e tokko Phaaphaasiitiin kan geggeeffamu waggoota 1260 bara 538 hanga 1798tti kan ture akka inni bulchaa ture walii wajjin ilaallee ture jechuudha. Boqonnaa 8 keessatti ammoo paralaliizimiidha. Boqonnaa 2 fi boqonnaa 7 jenneeti walii wajjin ilaallee jirra. Boqonnaa 8 keessatti ammoo isa jalqabaa hoolaa gaanfa 2 qabu tokko argee. Okay, ifam hoolaa gaanfa sagaleen kun dhaga'ama? Sagaleen kun dhaga'ama? Dhaga'ama. Okay. Eshi. Daani'eel boqonnaa 8 keessatti immoo kan nuti walii wajjin ilaaluuf jennu hoolaa fi reettiidha jechuudha. Inni jalqabaa hoolaa arge Daani'eel lakkoofsa 1 irratti Beelshaazaar mootummaa fudhatee waggaa 3ffaatti jedha. Beelshaazaar mootummaa fudhatee waggaa 3ffaatti ani Daani'eel mul'ata nan argee kunis si'a duraa anatti mul'ate sana booddeedha jedha. Boqonnaa 7 booddee jechuudha. Kan boqonnaa 7 booddee Daani'eel yeroo lammaffaaf mul'ata arge jechuudha. Okay, baay'ee gaarii. Mul'ata isaa keessatti Daani'eel lakkoofsa 3 irra yoo argitan hoolaa tokko akka inni arge. Meen hin dubbisa.
dubbiseetuman achiin dubbisaa walii wajjin deemu. Tarii namoonni siniif mijatu yoo dubbistan baay'ee gaariidha. Sababni isaa siniif illee xiqqoo ishee yeroo dubbistan hubannaa akkasiin argattaniif sin gargaara waan ta'eef jedhee waan yaaduuf jechuudha. Kan siniif mijatu jira taanaan baay'ee gaariidha yoo dubbistan. Okay, anumtaa dubbisu. Daani'el boqonnaa 8 lakkoofsa 3 irraa kaasee kan jiru nan dubbisa jechuudha. Akkas jedha Daani'el boqonnaa 8 lakkoofsa 3. Yommuu sanii ol jedhee ilaale kunoo korbeessa hoolaa bishaanicha qarqara dhaabatu nan arge. Maal arge? Korbeessa hoolaa bishaan qarqara dhaabatu jechuudha. Eshi hoolichi gaanfa lama qaba. Gaanfi isaa dhedheeraadha. Inni tokko garuu isa kaan caalaa hin dheerata. Haa ta'u iyyuu malee inni caalaa dheeratu isa booddee biqileedha jedha. Innaa lakkoofsa kana asumatti hiikkaasaa beekuuf hoolaan gaanfa lama gaanfa dhedheeraa qabu tokko bishaan qarqara dhaabbata. Achiin booddee gaanfi isaanii tokko dheeraadha. Isa booddee biqileedha jedha. Wanti kun fakkeenyaan akka ta'e sirriitti hubannee jirra kanaan durasi. Maaliif akka bineensa caakkaarraatii immoo amma Daani'el 8 keessatti immoo gara beeylada mana keessaatti akka isaan jijjiiraman ammoo sirriitti walii wajjin ilaala. Rakkina tokkollee hin qabu. Garuu ilaala. Lakkoofsuma 20 irratti hiikkaasaa nuuf kennee jira. Maal jedhee? Korbeessi hoolaa gaanfa lama qabu ati argite sun mootota Meedooniif Faares hin argisiisaa jedha. Kanaafiyyuu korbeessi hoolaa inni argaa jiru kun mootummaa eenyuti? Mootummaa Meedooniif Faares jechuudha. Inni jalqabaa maalirraa jalqabe ture? Boqonnaan 2 fi boqonnaan 7 Baabiloon irraa jalqabe ture. Baabiloon irraa Meedooniif Faarestu fudhate ture jechuudha. Gaanfonni lamaan inni arge kun maal inni Meedooniif mootota Meedooniif Faaresidha jechuudha. Isinii galee achiin booddee amma wanti nuti ilaalaa jirru kun imaajineeshinii aniif isin hiikkaa itti kennu osoo hin taane macaafni ofii isaa hiikkaa kan itti kennedha jechuudha. Impaayera Meedooniif Faares argisiisa jechuudha. Ishi gaanfi dhedheeraan kun ammoo mootummaa Faares gaanfi inni dheeraan inni booddee biqilee mootummaa Faaresidha kan inni ilaallatu. Yeroo dheeraafis kan bulchiinsa jabaas kan qabu ture Meedooniif Faares keessaa Faaresidha jechuudha. Mootummaa Faaresidha jechuudha. Lakkoofsi 4 maal jedha? Anis korbeessichi gara lixa biiftuutti, gara bitaatti, gara mirgaattuutu ha'uu nan arge. Ha'uu jechuun utuu lola kaasuu jechuudha. Gara hundumatti horiin tokko illee isa dura dhaabbachuu hin dandeenye, humna isaa jalaa baasuu kan danda'us hin jiru. Inni akka isatti tole hin hojjete, ofiisaas baay'ee of guddise jedha. Innaa amma hoolaan kun as gara bitaatti, gara mirgaatti ha'eeti bineensota hundumaa irratti aangoo godhate jechuun mo'icha turtii bulchiinsa impaayera isaa keessatti Meedooniif Faares biyyi Meedooniif Faares kun turtii impaayera isaanii keessatti mo'icha isaan argamsiisanidha jechuudha kan inni ilaallatu. Gara hundumatti iyyuu lolanii injifannoo isaan galmeessanidha jechuudha. Isinii galee achi lakkoofsa 5 amma maaliif ilaallan jedhina? Baay'ee nu fayyada. Amma kan nuti itti deemaa jirru hedduu nu fayyada waan ta'eef jechuudha. Eshi lakkoofsa 5 utuun isa kanatti yaadaa jiru korbeessi reettii tokko gara lixa biiftuutii irra lafaa kutee dhufe miilli isaa garuu lafa hin ga'u ture jedha. Reettichi gaanfa tokkicha bakkeetti mul'atu ija isaa lamaan gidduudhaa qaba jedha. Amma immoo utuu inni korbeessa hoolaa kana utuu inni ilaalaa jiruuti utuu as ha'uu achi ha'uu gara fuulduraatti gara duubaatti utuu ha'uu bineensa hundumtuu baqatanii utuu jiraniiti. Amma immoo Daani'el maal argaa? Korbeessa reettii irra lafaa kuteeti kan dhufu lukti isaayyuu kan lafa hin geenye jechuudha. Lukti isaayyuu maal kun fakkiidha jechuudha. Reettiin balali'u hin jiru garuu lafa kan hin geenye jechuun saffisa guddaatiin jechuudha. Saffisa guddaatiin kan adeemu reettii tokko arge. Reettiin kun ija isaa lamaan gidduudhaa gaanfa tokko qaba ture jechuudha. Gaanfa tokko qaba ture. Achiin reettiin kun immoo maal agarsiisaa akka jedhu lakkoofsa 21 argina ammoo. Lakkoofsa 21. Korbeessi reettii inni dabbasaa qabu sun immoo mootummaa Giriik argisiisa. Gaanfi guddaan ija isaa lamaan gidduu tures mootii isaa isa jalqabaati. Kanaaf iyyuu macaafni qulqulluu waan hunduma ifa nuu godhee jira jechuudha. Amma wanti nuti ilaalaa jirru ammas irra deebiin jedha imajineeshinii. Garuu wanti isin ajaa'ibu Daani'el utuu raawwiin kun hin ta'in dura Waaqayyo duraan dursee itti mul'ise. Waaqni keenya Waaqa duraan dursee waa hunduma beekuu fi macaafni qulqulluun ammoo macaafa raajii dhugaa irratti hundaa'e kan ta'e akka nuti sirriitti
adda baafannu kan taasisu utuu wantoonni hin argamin dura Waaqayyo duraan durseetii ijoollee isaa beeksisa jechuudha. Isinii galee achiin itti fufeen lakkoofsa 6 dubbisa. Inni gara korbeessa hoolaa isa ani qarqara lagichaa dhaabate arge isa gaanfa nama qabu sanaa dhaqee aaree humnaan gara isaatti hin fiige gara korbeessa hoolichaatti dhiyaachuu isaa nan arge isatti aaree boba'ee rukutees gaanfa isaa lamaanuu hin cabse korbeessi hoolichaa garuu isa dura dhaabatee ittiin qabuudhaaf humna hin dhabe korbeessi reetti sun korbeessa hoolichaa darbatee lafaan dha'e asii gadi dhidhiite tokko illee hoolicha humna isaa jalaa baasuu hin dandeenye. Amma immoo korbeessi hoolaa kun waa hundumaa injifateeti otoo jiruuti korbeessi reetti dhufeeti gaanfa tokko qofa kan qabu hoolicha isa gaanfa lama qabu sana gaanfa isaa irraa caccabse achiin booddee injifannoo argate jechuudha. Kana jechuun Meedoonii Faaristu ture achiin booddee xumurarra immoo mootummaan Giriikiin dhufe mootummaa Meedoonii Faaris guutummaa guututti ni barbadeesse jechuudha. Ni barbadeesse jechuudha. Garuu maaliif Waaqayyo kana nutti himuu kan barbaachiseef? Amma wanti murteessaan jarana seenaa kana qofa beekuu osoo hin taane maaliif Waaqayyo kan seenaa akkasii kana nutti himuun isa barbaachise kan jedhu akka nuti barruun barbaada. Isa kanadha wanti baay'ee murteessaa waan ta'eef. Mee sirriitti mata duree kana sirriitti hordofaa hin fayyada waan ta'eef jechuudha. Amma gaa hamma lakkoofsa 7tti kan nuti arganne beeyladoota manaa kan ta'an korbeessa hoolaa fi korbeessi reettii utuu wal lolaniiti jechuudha. Korbeessi hoolaa fi korbeessi reettii kun adeemsa seenaa Israa'elootaa keessatti keessumaa sirna mana qulqullummaa keessatti gahee olaanaa qabu. Keessumattuu cubbuu adeemsa dhalli namaa cubbuu ofii Waaqayyotti himachuu fi araara argachuu keessatti jechuudha. Sababni isaa namoonni cubbuu isaaniitiif aarsaan isaan dhiyeessan beeylada mana keessaa kan mudaa hin qabne waan ta'eef jechuudha. Isaan kun boqonnaan 8 xiyyeeffannaansaa wanta mana qulqullummaa wajjin wal qabatudha jechuudha. Mee itti fufneet ilaalla. Lakkoofsa 8 irratti akkas jedha. Yommus korbeessichi reettii sun hammana kan hin jedhamnee fi of guddisee yeroo inni baay'ee jabaatetti garuu gaanfi isaa inni guddichi hin cabe. Qooda isaas gaanfonni bakkeetti mul'atan 4 gara golee waaqa arfanitti hin bahan. Amma gaanfa ija isaa lamaan gidduutti qaba ture. Gaanfonni ija isaa lamaan gidduu jiran keessaatii yeroo inni baay'ee of guddisetti hin cabe achiin booddee gaanfonni 4 bakka isaa bu'anii jechuudha. Inni kun kan ibsu mootummaa Giriik isa jalqabaa impaayera Giriik keessatti histirii warri baratan kanaan dura sirriitti intinii ta'een ture Daani'el boqonnaa 8 jechuudha. Maartaa Daani'el boqonnaa 8 baga nagaan dhufte. Impaayera Giriik yoo ilaaltan mootummaan jabaan jalqaba gaggeessaa ture Alexander the Great kan jedhu jechuudha. Alexanderidha ture jechuudha. Alexander umurii isaa waggaa 33tti dhugaatiidhaan erga du'e booddee jeneraalonni isaa arfan mootummaa sana bakka 4tti qoodaniiti fudhatanii jechuudha. Macaafni qulqulluun garuu duraan durseeti Waaqayyo wanta ta'uuf jiru sirriitti nutti himee jira jechuudha. Maqaa Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. Achiin booddee lakkoofsa 9 warra arfan kana keessaa isa tokko irratti amma xiyyeeffannoon iddoo kanadha. Xiyyeeffannoon macaafa kanaan booddee kanan isin dubbisu irrattidha jechuudha. Mee sirriitti na hordofaa. Warra arfan kana keessaa isa tokko irratti immoo gaanfi xinnaan tokko biqilee dameen isaas gara mirgaatti, gara baabiiftuutti, gara biyya isa Waaqayyo ulfinaan guutettis hammana kan hin jedhamne hin guddate jedha. Ilaala. Boqonnaa 7 keessatti bineensa isa arfaffaa irratti gaanfi xiqqaan tokko biqileeti achiin booddee xiyyeeffannaa guutuu boqonnaa sanaa akka inni fudhate argina. Boqonnaa 8 kana irrattis immoo gaanfi xiqqaan gaanfota arfan kana irratti biqile kun xiyyeeffannoo boqonnaa 8 mul'ata kana ni fudhata jechuudha. Sababni isaa maal jedhaa? Gaanfi xinnaan tokko biqilee dameen isaa gara mirgaatti, gara baabiiftuutti, gara biyya isa Waaqayyo ulfinaan guutettis hammana kan hin jedhamne hin guddate jedha. Gara bitaatti, gara mirgaatti. Bilbilan irratti bilbilamaa jira. Gara bitaatti, gara mirgaatti, akkasuma immoo gara biyya Waaqayyo ulfinaan guutetti gara oliittis jechuudha. Kanaafiyyuu gara bitaatti, gara mirgaatti, gara oliittis guddinni isaa jechuudha. Guddina kallattii
sadiiti jechuudha iddoo kanatti kan nuti arginu. Guddina kallattii sadii. Guddina kallattii sadii. Gara bitaatti, gara mirgaatti, gara biiftuutti akkasuma immoo gara oliitti jechuudha. Isinii galee? Eessi sana booddee akkas jedha lakkoofsa 10. Hamma macca waaqaatti iyyuu baay'een guddate. Macca urjoota keessaas kaan gad darbatee lafatti isaan dhidhiite. Kanaaf iyyuu hamma macca waaqaatti of guddise san booddee hamma achi macca urjoota waaqaas hamma gad dhidhiitutti hin gahee kan jedhu jechuudha. Sanaan booddee eessi kana sirriitti hubachuu waan qabnuuf xiyyeeffannaa amma lakkoofsa 12tti hin dubbise. Inni yookiin gaanfi xiqqaan kun hamma isa macca waaqa irraa abboomutti iyyuu of gurguddiseera. Eenyu inni macca waaqa irraa kan abboomu? Macca waaqa irraa kanaa kan abboomu eenyuun inni? Waaqayyoodha. Akkasii miti? Waaqayyoodha. Kanaaf iyyuu gaanfi xiqqaan kuni inni biqile kun inni hamma isa macca waaqa irraa abboomutti iyyuu of gurguddiseera jedha. Okay, namoonni jeequumaaf jecha bilbilan irratti bilbilaan jiranii. Okay. Inni hamma isa macca waaqa lakkoofsa 11 irra jira. Daani'el boqonnaa 8 lakkoofsa 11 jechuudha. Inni jedha. Inni kan inni jedhu gaanfa xiqqaa sani jechuudha. Gaanfi xiqqaan sun inni hamma isa macca waaqa irraa abboomutti iyyuu of gurguddiseera hamma waaqayyootti of gurguddise jechuudha. Aarsaa walitti fufee isa abboomu sanaaf dhiyeeffamus duraa hin fudhatame. Lafti iddoo qullaa'aa isaas ni garagalfame jedha. Look, xiyyeeffannoon Daani'el boqonnaa 8 waa'ee mana qulqullummaatti isiniin jedheen ture. Iddoo kanattis kan inni jechaa jiru waa'een aarsaati jechuudha. Gaanfi xiqqaan kun gaafa ka'ee aarsaa walitti fufee isa hundumaa danda'u sanaaf aarfamu duraa fudhatee jedha. Maalni aarsaa walitti fufinsaan aarfamu kun? Maalinni aarsaa walitti fufinsaan aarfamu kun? Mee seera ba'uu boqonnaa 29 akka deemtanii isin ilaaltan hin barbaada. Seera ba'uu boqonnaa 29 lakkoofsa 38. Seera aarsaa walitti fufee aarfamu kan jedhu kana jechuudha. Seera ba'uu boqonnaa 29 lakkoofsa 38. Okay. 29 lakkoofsa 38. Akkas jedha. Kan ati yeroo hundumaa guyyaa guyyaatti iddoo aarsaa irratti dhiyeessitu xobbaallaa waggaa tokko lama. Xobbaallaa isa tokko ganama aarsaa dhiyeessi. Xobbaallaa isa kaan immoo dimimmisa galgalaa aarsaa dhiyeessi jedha. Kanaaf iyyuu guyyaa hunduma kan ati aarsaa dhiyeessitu guyyaa hunduma guyyaa guyyaatti yeroo hunduma aarsaa walirraa hin cinnetu taasifama jechuudha. Aarsaa walirraa hin cinne kun kan taasifamu ganama akkasuma immoo dimimmisa galgalaa. Xobbaallaa isa tokko ganama guyyaatti xobbaallaa lama jechuudha. Xobbaallaa isa tokko ganama xobbaallaa isa tokko immoo dimimmisa galgalaa jechuudha. Aarsaa walitti fufeeti mana qulqullummaa keessatti taasifamudha jechuudha. Inni kun seera mana qulqullummaati. Gaanfi xiqqaan kun jedha Daani'el boqonnaa 8 lakkoofsi 11. Gaanfi kun xiqqaan kun gaafa biqilee guddatee gaafa garasii garanatti gaafa guddatu aarsaa walitti fufee isa abboomu sanaaf dhiyeeffamu duraa fudhatee. Aarsaa waaqayyoof dhiyeeffamu duraa fudhatee gaanfi xiqqaan kun. Kanaaf iyyuu iddoo waaqayyoo iyyuu of buusee jechuudha. Kan nuti ilaalaa jirru immoo qaamni kun qaamuma lafarraati. Sababni isaa waa'ee moototaati kan inni dubbachaa jiru jedheeti Gabri'eel immoo hiikkaa kana lakkoofsa 20-21 irratti hiikee jira waan ta'eef mootiin akkas gochaa jiru kun eenyuun inni kan jedhu beekuu qabna jechuudha. Xiyyeeffannaa isaati waan ta'eef iddoo kanatti. Achiin maal jedhan da'uun lafti iddoo qullaa'aa isaas ni garagalfame. Amma gaa isa hundumaa gararraa jiru kanarrayyuu aarsaa isaa ni fudhate iddoo aarsaan isaas akka inni dhiitamu godhee jedha. Akka inni dhiitamu godhe. Wanta kanaan kana fakkaatu Daani'el boqonnaa 7 keessatti arginee jirra miti. Daani'el boqonnaa 7 keessatti sirriitti arginee jirra kanaa wajjin kan wal fakkaatu. Gaanfi xinnaan biqile sun isa hundumaa gararraa jiru irratti hin dubbata. Ayyaana beekamaa seera waaqayyoo geeddaruu yaada. Warra isa hundumaa qulqullaa'an sana warra isa hundumaa danda'uuf qulqullaa'an ni dadhabsiisa. Isaanis bara tokko bara lama bara walakkaadhaaf harka isaatti kennamuuf jiru jechuudhaan waan kana sirriitti dubbatee jira Daani'el boqonnaa 7. Gaanfi xiqqaan gaanfota kurnaan keessaatii biqilu jechuudha. Ammas boqonnaa 8 irrattis haala wal fakkaatuun akkamittiin aarsaan waaqayyo iddootti akka balleeffamaa jiru argaa jira jechuudha. Achiin lakkoofsa 12 isinii dubbise.
Amma eenyudha kan jedhu sirriitti akka itti deebinuuf jechuudha. Sana booddee dhaggeeffadha lakkoofsa. Yommus macci sun itti ni kenname. Macci jechuun hosti kan nuti jennu ijoollee waaqayyoo jechuudha. Ijoollee waaqayyoo harka isaatti kennaman ishii. Inni immoo irra daddarbuudhaan aarsaa walitti fufee aarfamu irratti dalga hojjete. Irra daddarbee aarsaa walitti fufee waaqayyoof dhiyeeffamu irratti dalga hojjetee jira. Dalga hojjete. Kana jechuun dhugaas lafatti gadi hin darbate wanti inni hojjete immoo wal qixxaateef jedha. Yaa jarana Yesuus ikkoo kanaafidha kan inni Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 15 irratti waan milikkita bara xumuraatoo dubbatu jiruuti. Inni jibbisiisaan Daani'eel mul'ata isaa keessatti raajii isaa keessatti dubbate utuu raawwatuuti arguuf jirtu iddoo qulqullaa dhaabatetti arguuf jirtu namni Daani'eel kana dubbisu haa hubatu wanti Kiristoos jedheef jechuudha. Yoo kana hubachuu baanne akkuma saba Tasaloniqee Yesuus ammuma dhufa jenneeti yeroo inni eegamuu hin qabnetti Yesuusin eeguuf jennaa jechuudha. Sinii galee kanaafiyyuu waan milikkita bara xumuraa keessatti qaama kana hubachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Sababni isaa dhugaa lafatti dabala, iddoo aarsaa waaqayyoon dhidhiita. Qaamni kun eenyu kan jedhu sirriitti beekamuun baay'ee barbaachisaadha. Aarsaa waaqayyoo irratti kan gaanfi xiqqaan kun iskoolaaronni hundumtuu yookiin garri caalaan iskoolaalotaa sirriitti irratti kan walii galan jechuudha. Paappaasii sirna bulchiinsa paappaasiiti. Sirna bulchiinsa kaatolikii Roomaati. Yeroo impaayera bara 538 hanga 1798 warraaqsa Faransaayitti hojii hojjechaa turan jechuudha. Pirootestaantiin achi keessaatti pirootestii gootee bara jaarraa 16ffaa jalqaba jaarraa 16ffaa achi keessaatti Luuter kan baase jechuudha. Sababni isaa maaliif? Eshi maalidha yakki isaan hojjetan? Yakki isaan hojjetan isa jalqaba macaafni qulqulluun fakkiif hin sagadinaa jedha. Kaatolikiinoo fakkiif sagadaa jettee barsiisti jechuudha. Macaafni qulqulluun namni hundumtuu cubbuu hojjeteera jedha. Garuu kaatolikiin Maariyaam cubbuu hin qabdu jedhanii barsiisu. Namni hundumtuu cubbuu hojjeteera jedha. Maariyaam cubbuu hin qabdu jedhanii barsiisu. Sababii jedhaniifis qabu. Achiin barumsi kana wajjin wal qabatee dhufu immoo rakkoo guddaa uuma jechuudha. Ishi macaafni qulqulluun maal jedhee barsiisa? Namaa fi waaqa gidduutti kan dhaabbatu Yesuus qofa jedheeti barsiisa macaafni qulqulluun jechuudha. Kaatolikiin maal jettee barsiisti? Namaa fi waaqa gidduutti qulqulloonni ni barbaachisu jetteeti barsiisti jechuudha. Paappaasota abbaa lubbuu maal kanneen kana fakkaatan namaa fi waaqa gidduutti ni barbaachisu jetteeti barsiisti jechuudha. Macaafni qulqulluun kennaa irbaata qulqulluu yeroo fudhannu fakkeenyaan Yesuus wanta dhiiga isaa fi foon isaa yookiin du'aaf du'aa ka'uu isaatti hirmaachuu keenya agarsiisu akka nuti fudhannu fakkeenyaan midhaanii fi daadhii wayinii akka nuti yaadannoo isaatiif godhannu sana nuuf kaayeeti jira. Garuu kaatolikiin maal jettee barsiisti? Daayireektilii pooppiin yookiin immoo paappaasiin daadhii wayinii sana kallattiidhumaan gara dhiiga Kiristoositti jijjiiruu danda'a jedhanii barsiisan jechuudha. Macaafni qulqulluun qaama tokkollee abbaa jettanii waamiina lafarratti jedha. Garuu paappaasonni abbaa jedhamanii sanuu abbaa lubbuu jedhamaniitu waamamu jechuudha. Macaafni qulqulluun cubbuu kan dhiisu waaqayyo qofadha jedha. Paappaasonni garuu cubbuu dhiisuudhaaf aangoo akka qaban barsiisu jechuudha. Namni yakka isaa isaaniitti akka himatu barsiisu jechuudha. Macaafni qulqulluun namni erga du'e homaa tokko iyyuu hin beeku jedha. Garuu kaatolikiin paappaasonni kan jedhanii isaan barsiisan maalinni warra du'eef kadhachuu ni dandeenya kan jedhan jechuudha. Kanaafi kanneen kana fakkaatan Luuter bara 1517 irratti qabxiiwwan 95 balbala waldaa kaatolikiitti laxxafee kan inni bahe jechuudha. Kan inni bahe jallina yeroo sana luboonnii fi paappaasonni bara jaarraa dukkanaa kana keessa raawwataa jiran sirriitti ifa baasee bakkeetti mul'isa jechuudha. Macaafni qulqulluu maal nuun jechaa jirani? Bineensi kun yookiin immoo gaanfi xiqqaan kun warra arfan irratti kan biqilu kun maal godha jechaa jira? Maal godha kan hin jechaa jiru? Aarsaa walitti fufee arfamu waaqayyo duraa fudhata jedha. Aarsaa walitti fufee arfamu adeemsa cubbuu dhiisuu keessatti Kiristoos aarsaa yeroo hundumaa nuuf ta'e miti. Ibroota boqonnaa 8tti deemnee dubbisa. Garuu nuti cubbuu dhiisuu danda'a jennaan namni tokko aarsaa waaqayyoof dhiyeeffamu gidduu galeeti jira jechuudha. Dhugaa lafatti dabale. Dhugaa macaafa qulqulluu amma nuti ilaalaa jirru lafatti darbatee ni gatee jedha. Ijoollee waaqayyoo immoo ari'achaa turan.
Dhugaa dubbachuuf namoota miliyoonaan lakkaa'an dhugoota ijoollee waaqayyoo miliyoonaan lakkaa'amantu sababii dhugaa wangeelaaf dhume jechuudha. Macaafni qulqulluun namni dubbisuu hin danda'u kan kana godhu maal qofadha? Phaaphaasii qofatu macaafa namaaf dubbisuu danda'a jechuutiin namoota dhugaa macaafa qulqulluu hubachuu fi nama beeksisuu barbaadan irratti yeroo hedduuf dalga hojjetame jechuudha. Qoradhaa seenaa maaltu akka ta'aa ture jechuudha. Macaafni qulqulluun keenya kanadha kan nu agarsiisu. Tasalonqee 2 boqonnaan 2:3 irratti warri Tasalonqee ergaa Phaawulos duraa boqonnaa Tasalonqeetti erge boqonnaa 5 dubbisanii jennaan Yesuus ammuma dhufa jedhaniiti ammuma Yesuusin eeggachuu jalqaban jechuudha. Jennaan Phaawulos ergaa isaa 2ffaa keessatti ilmi badisaa ka'uuf jedha otoo inni hin ka'in Kiristoosin dhufu jedha. Ilmi badisaa ka'uuf jedha utuu inni hin ka'in Kiristoosin dhufu sana booddee wanti ordeerii qaba jedhetti warra Tasalonqee akeekkachiise jechuudha. Yesuusis inni Daani'el mul'ata raajii isaa keessatti dubbateeti jira. Ammas isa arguuf jettu sana booddeedha wanti jiru jedhee Yesuusis Daani'el Maatiyoos boqonnaa 24:5 irratti kan dubbate kanadha jechuudha. Argaa jirtu macaafni qulqulluun keenya wanti inni nutti dubbatutu jira jechuudha. Rakkoo uumameeti jira jechuudha. Istiil ammayyuu kan nuti eegaa jirru jechuudha. Kan nuti ammayyuu eegaa jirru. Macaafni qulqulluu akka nutti himutti. Kan ammoo qorannaa keenya keessatti sirriitti argina jedhee waan amanuuf. Ashi lakkoofsa 13 irratti maal jedha? Daani'el boqonnaan 8 lakkoofsa 13 akkas jedha. Yommus jedha inni qulqulluun tokko utuu dubbatu nan dhaga'e jedha Daani'el. Inni qulqulluun tokko utuu dubbatu nan dhaga'e. Qulqulluun kan biraa tokkos isa dubbatu sanaan barri mul'ata kanaaf waa'een dhaabbachuu aarsaa walitti fufee aarfamu, waa'een irra daddarbaa isa ciiggaasisaa, waa'een iddoo qulqullaa'aniif maccisuun dhidhiitamutti kennamu hamma yoomiitti tura jedhee jedha. Hamma yoomiitti tura kun? Gaaffii. Hamma yoomiitti tura? Sana booddee inni duraa deebisee isa gaaffii gaafate sanaan hamma ganamaa fi galgala 2300tti tura. Kana booddee iddoon qulqullaa'aan sun qajeeltootti hin deebifama jedhee jedha. Hammamitti tura? Dhidhiitamuun kun hamma yoomitti tura? Hamma ganamaa fi galgala 2300tti tura. Sana booddee iddoon qulqullaa'aan qajeeltootti deebifama. Amma wanti jira jedhamaa jiru kan isiniif galuu danda'u wanta macaafni qulqulluun waa'ee mana qulqullummaaf jedhu yoo hubattan qofadha jechuudha. Macaafni qulqulluun waa'ee mana qulqullummaa ilaalchisee Ibroota boqonnaa 9 salphaamatti isinii ibsa waan ta'eef achi dubbisa. Ibroonni boqonnaa 9 lakkoofsa 1 jalqabee kan jedhu manni qulqullummaan kutaa 2 qaba ture jedha. Inni gara jalqabaa kutaa qulqulluu, inni itti aanu immoo kutaa caalaa qulqulluu jedheeti bakka 2tti qooda jechuudha. Mana qulqullummaa kana keessatti tajaajila gosa garagaraatu hojjetama waan ta'eef amma waan tajaajila mana qulqullummaa keessatti hojjetamutu dalga irratti hojjetamaa jira. Mana qulqullummaa keessatti ammoo waan cubbuutu jira, waan firdiitu jira jechuudha. Isinii galee waaqayyo kana isiniif ibsu. Maaliif jechuu barbaadetaniinidha? Kana yoo nu hubanne ta'e macaafa Daani'el hubachuun hin danda'amu waan ta'eef jechuudha. Macaafa Daani'el hubachuun hin danda'amu. Waa'ee mana qulqullummaa hin hubanne yoo ta'e. Manni qulqullummaa kun mee fakkii kana sammuu keessan keessatti kaasa. Balbala tokko qaba manni qulqullummaa. Balbala kana yeroo ol galtan iddoo aarsaa argattu. Iddoo aarsaa kana irratti balbala dura keessa gibbii mana qulqullummaa keessatti jechuudha. Akkuma balbala seentanii iddoo aarsaa argattu achitti cubbamaan waan fidatee dhufe aarsaa dhiyeessa jechuudha. Sana booddee kan isin argattan maalinni iddoo aarsaa ta'anii gabatee dhiqataa waan jedhamutu jira. Lubni dhiiga iddoo aarsaa irratti cubbamaan aarsaa dhiyeeffate sana qalee dhiiga sana fuudheeti lubni mana qulqullummaatti fuudhee otoo hin seeniin dura iddoo gabatee dhiqannaa sana irratti dhiqateeti achiin booddee gara mana qulqullummaatti seena jechuudha. Manni qulqullummaa kan jedhame kun ijaarsi kun immoo kutaa 2 qaba. Kutaa qulqulluu fi kutaa isa caalaa qulqulluutu jira jechuudha. Kutaa qulqulluu kana keessattidha guyyaa guyyaatiin tajaajilli kan taasifamu. Isiniif galeera. Aarsaan guyyaa guyyaa kan inni jedhamaa jiru kun amma nuti dubbisne kutaa isa jalqabaa keessattidha kan inni guyyaa guyyaatiin yeroo hunda xobbaallaan 2 ganama tokkoo fi galgala tokko kan inni aarsaa dhiyeeffamu jechuudha. Gaanfi xinnaan kun aarsaa kanarrattidha dalga hojjetee kan jechaa jiru macaafni qulqulluun. Isiniif galee achiin booddee waggaatti yeroo tokko ammoo
Mee takka dhiifama dhiifama naa godha takka natti bilbilamaa jiraayyuu sagantaa irra jira dhiifama yeroo kan biraa deebisaa naa bilbilaa nan bilbilaan iyyuu. Okay. Dhiifama guddaan sin gaafadha. Dhiifama guddaan sin gaafadha. Okay. Argitanii mana qulqullummaa kana jechuudha. Mana qulqullummaa kana yeroo ilaallu kutaan inni jalqabaa kutaa qulqulluu, kutaan itti aanee jiru immoo kutaa caalaa qulqulluudha jechuudha. Kutaa isa qulqulluu kana keessatti guyyaa guyyaatti tajaajilli aarsaa taasifama jechuudha. Tajaajilli aarsaa guyyaa guyyaatti yeroo hunduma jechuudha. Kutaa isa caalaa qulqulluu keessatti garuu waggaatti yeroo tokko guyyaa araaraa kan jedhamutu jira. Waggaatti yeroo tokko guyyaa araaraa kan jedhamutu jira. Ji'a torbaffaa keessatti jechuudha. Ji'a Yihuudootaa ji'a torbaffaa keessatti waggaatti al tokko hangafni lubaa qofti kutaa isa caalaa qulqulluu kana seeneeti mana qulqullummaatu qulleeffama jechuudha. Waggaatti yeroo tokko. Waggaatti yeroo tokko. Mana qulqullummaatu qulqulleeffama jechuun maal jechuudha? Waggaa guutuu cubbamaan aarsaaf cubbuu isaatiif aarsaa dhiyeesseeti cubbuun cubbamaarraatii gara hoolaa yookiin aarsaa inni dhiyeessetti darbe achiin booddee karaa dhiiga aarsaa sana ammoo gara mana qulqullummaatti deemeeti darbe jechuudha. Kanaafiyyuu cubbuun saba kana aayidiyaalii karaa dhiiga kana mana qulqullummaa keessatti waggaa guutuu walitti qabameeti jira jechuudha. Sana booddee waggaatti al tokko immoo mana qulqullummaa kanatu qulqulleeffama. Akkamitti qulqulleeffama? Aarsaan dhiyeeffameeti sana booddee kutaa isa caalaa qulqulluu keessatti hangafni lubaa waggaatti yeroo tokko guyyaa araaraa sana jechuudha. Aarsaa kanaaf erga dhiyeessee booddee Waaqayyo cubbuu saba kana kan waggaa kana hundumaaf dhiifama gochuu yoo hubate Waaqayyo aarsaa kanaaf yoo fudhate sana booddee cubbuun kun cubbuu waggaa kanatti taasifame mana qulqullummaa keessa jiru kun reettii Izaazel jedhamutu jira. Reettii Izaazel jedhamu kan bakkeetti isaan eegu hangafni lubaa dhufeeti reettii Izaazel kanatti fe'aa jechuudha. Itti fe'a jechuun maal jechuudha? Akkuma jalqaba cubbamaan fidatee gaafa dhufu ija hoolaa sana ilaaleeti cubbuu nan ejjee nan hatee nan sobee akkasiin godhe sanan godhe ija hoolaatti ilaaleeti ija ishee keessa ilaaleeti cubbuu hojjete hundumaa itti himeeti aarsaa sana qaleeti gaafa mana qulqullummaatti gaafa darbu jechuudha. Akkasuma cubbuu saba kana hundumaa reettii Izaazel jedhamu kanatti erga fe'amee booddee namni tokko fuudheeti lafa onaa keessatti fuudhee achitti iddoo isheen deebitee dhufuu hin dandeenyetti achitti ishee gata jechuudha. Isin galee akkasittiin waggaatti yeroo tokko manni qulqullummaa qulqulleeffama jechuudha. Macaafni qulqulluun keenya kan jechaa jiru garuu manni qulqullummaa iddoon caalaa qulqulluun kan inni qulqulleeffamuu danda'u guyyaa 2300 kana booddeedha jedha jechuudha macaafni qulqulluun. Maal jechuudha kan jedhu? Sababni isaa Daani'el boqonnaa 7 keessatti sabni Waaqayyoo waggaa 1260 harka isaan dhiphisutti akka isaan kennaman ilaallee turre bara 538 hanga 1798 jechuudha. Ammoo guyyaaf halkan 2300 kun booddee manni qulqullummaa inni caalaa qulqulluun hin qulqullaa jedha. Mee irra deebi'ee isin dubbisa lakkoofsa 14. Argitanii Daani'el boqonnaa 8 lakkoofsi 14 irratti amma maal jedha? Inni duraa deebisee isa gaaffii gaafate sanaan gaaffiin gaafatame maal jedhu kan jedhudha. Lakkoofsa 13 irratti haa ta'u Maartaa rakkiin hin jiru. Lakkoofsa 13 yommuu inni qulqulluu tokkotu dubbatu nan dhaga'e jedhee qulqulluun kan biraas tokkos isa dubbatu sanaan barri mul'ata kana waa'een dhaabachuu aarsaa walitti fufee aarfamu waa'een irra daddarbaa isa ciggaasisa waa'een iddoon qullaa'aanii fi maccisuun dhidhiitamutti kennamu hamma yoomitti tura jedhee inni duraa deebisee isa gaaffii gaafate sanaan hamma ganamaa fi galgala 2300 tiin tura. Kana booddee iddoon qullaa'aan sun qajeeltootti hin deebifama jedhee jira.
So hamma ganama 2300 ture sana booddee iddoon qullaa'aan sun qajeeltootti deebifama, iddootti deebifama kan jedhutu jira jechuudha. As keessatti qajeeltootti deebifama jechuun 2300 kana booddee firdiitu kennamaa jechuudha. Yookiin immoo mana qulqullummaa kutaasa caalaa qulqulluutu qajeeltootti deebifama jechuudha. Maal jechuudha? Maal jechuudha? Maali du'a Yesuusiin manni qulqullummaa tajaajila hin dhaabne? Gaafa Yesuus du'e sana manni golgaan mana qulqullummaa olii hamma gadiitti iddoo lamatti hin tarsaane. Bara 70tti ammoo manni qulqullummaa guutuutti iyyuu mootii Roomaatiin hin gubanne. So maal jechuu isaatiree amma mana qulqullummaatu qajeeltootti deebifama jechuun. Mee Ibroota boqonnaa 8 gaafa dubbisni sirriitti isiniif galamu. Ibroota boqonnaa 8 dubbifne. Ibroota boqonnaa 8. Luke Ibroota boqonnaa 8. Akkas jedha lakkoofsa tokkorraa kaaseen dubbisa. Wanta dubbatamu keessaa nuyi hangafa luboota sabantii waaqaa keessatti gara mirga teessoo Waaqayyoo surra qabeessaa taa'ee akkasii qabna isa jedhutu hundumaarra caala. Haleluuyaa. Inni godoo qulqullaa'aa sana keessatti godoo namni dhaabe utuu hin ta'in godicha isa dhugaa Waaqayyo gooftaan dhaabe sana keessatti hangafa lubootaa ta'ee ni hojjeta. Maal ta'ee hojjeta? Yesuus hangafa lubootaa eessatti? Godoo isa qullaa'aa isa eessaa? Isa Waaqarraa. Hangafa lubootaa kan ta'e hundinuu kennaa fi aarsaa dhiyeessuudhaaf hojiirra hin dhaabama. Kanaaf inni kunis immoo waan dhiyeessu qabaachuun isaaf barbaachisa. Luboonni akka seerichaatti kennaa dhiyeessan waan jiraniif inni utuu fooniin biyya lafaarra jiraatee iyyuu luba akka isaanii hin ta'u ture. Isaan godoo isa akka gaaddidduu isa Waaqarraatti garagalfame sana keessatti hin hojjetu. Luboonni warri lafa kanarratti hojjechaa turan mana qulqullummaa isa gaaddidduu keessatti hojjechaa jiru. Inni kun garuu hangafa lubaa ta'eeti mana qulqullummaa isa dhugaa keessatti hojjechaa jira. Kana jechuun mana qulqullummaa samaayii keessatti hojjechaa jira jechuudha. Sababni isaa akka Phaawulos iddoo kanatti kan inni ibsaa jiru garagalchadha inni lafarraa kun gaaddidduudha isa kan samiiti. So yoo ijaarsa isa harki namaa ijaare wajjin wal fakkaachuu baates akkaataan tajaajila mana qulqullummaa isa lafarraa sun tajaajila Yesuus samii keessatti dhala namaaf hojjetu wajjiniin taayippiidha jechuudha. Yookiin immoo isa sana wajjiniin wal madaala jechuudha. Isinii galee paraalaliidha jechuudha. Kanaaf Yesuus manni qulqullummaa qajeeltootti deebifamaa 2300 booddee kan jedhu sun waan inni agarsiisu maal tajaajila Yesuus mana qulqullummaa samii keessatti nuuf taasisudha jechuudha. Jarana mee waan tokko hubadhaa. Daani'el boqonnaa 7 keessatti kan nuti argine boqonnaa 7 lakkoofsa 1 hanga 8tti wantoota bineensotaa erga kaasee booddee lakkoofsa 9 irratti samii keessatti firdiin utuu taa'uuti kan nuti argine jechuudha. Argitanii keessumaa bara 1260 xumura 1260 booddee jechuudha. Isinii galee? Ammas immoo kan nuti argaa jirru yeroo itti Waaqayyo murtii kennuuf jedhutu jira jechuudha. Sababni isaa guyyaan araaraa guyyaatti manni qulqullummaa caalaa qulqulluu sun qulqulleeffamu guyyaa addaati Israa'el keessatti guyyaa firdiiti waan ta'eef jechuudha. Indoom qajeelfama sana yeroo kan biraa sirriitti ilaalla jedhee man yaada waan mana qulqullummaa kana wajjin wal qabate jechuudha. Seera isaa. Sababni isaa sirriitti nu barbaachisa. Tajaajila Yesuus nuuf godhaa jiru sirriitti hubachuuf jechuudha. Guyyaa araaraa sana Israa'el keessa kan jiru kamiyyuu dirqama iddoo mana qulqullummaatti dhiyaata. Namni Israa'el qomoo Israa'el ta'e guyyaa sana iddoo mana qulqullummaa hin jirre saba isaa keessaatii dhagaatiin rukutameetu balleeffama. Namni ammoo iddoo mana qulqullummaa kanatti utuu argamuuti guyyaa sana sirriitti qalbii hin jijjiirranne, hin kadhanne, hin soomne jechuudha guyyaa sana. Kan hin soomne inni immoo battaluma sana silaa dhiyaateera namni firdiitti kennuu hin danda'u. Namni waan qalbii jijjiirratee hin jijjiirranne kan jedhu namni beekuu hin danda'u. Hin soomeef hin soomne kan jedhu nama keessa isaati beeka. Sababii kanaaf firdii kana immoo Waaqayyotu kenna ture. Maalidhaa? Battaluma sanatti namni dhibee lamxiitiin rukutama ture. Isinii galee guyyaa firdiiti jechuudha. Sabni Israa'el guyyaatti qullaa'anidha jechuudha yeroon sun. Amma macaafni keenya kan inni jechaa jiru iddoon inni caalaa qulqullummaatti kan inni deebifamuu fi ganamaa fi galgala 2300 turaa jedheeti utuu samii keessatti sagaleen utuu walitti dubbatamuun dhaga'ee jedhee Daani'el nu barreessaa jira jechuudha.
maali jechuudha kun? Maal jechuudha ree? Mee macaafni qulqulluun keenya sirriitti nuuf ibsa waan ta'eef kana itti fufneet ilaalla. Mata dureen kun Daani'eliin Ulfeentii taasise. Daani'eliin Ulfeentii taasise. Yeroon akkasiin maal jechuu kooti? Of wallaale Daani'el. Hubachuu dadhabeeti. Of wallaale. Gabri'eel sin hubachiisa jennaan Daani'el anoo humna na keessaa dhumee jedha. Mee lakkoofsa 15 irraa kaaseeti kan jiru sirriitti ariitiidhaan nan dubbisa. Sababni isaa hiikkaadha waan ta'eef baay'ee nu rakkisu waan ta'eef. Mee wanta ta'e isinitti hima. Amma raajii dubbatamaa jiru kana keessaati maaltu hiikame maaltu immoo hiikamne kan jedhu sirriitti argina waan ta'eef. Boqonnaa 9 akka qorannuuf nu gargaara waan ta'eef jechuudha. Akkas jedha. Ani Daani'el mul'ata kana ergan argee booddee hiikaa isaa hubachuu nan barbaade jedha Daani'el. Kunoos nama kan fakkaatu tokko na dura dhaabate achumaan immoo bishaan ulaa irraa waan akka sagalee nama yaa Gabri'eel wanta inni mul'ataan arge kana namicha hubachiisi jedhu nan dhaga'e. Argitanii nama kan fakkaatu tokkotti mul'ateeti Gabri'eeliin maal jedhaa jira? Gabri'eel waan kana Daani'elitti hubachiisi jedhe jechuudha. Kan booda akkas lakkoofsa 11. Kana irratti Gabri'eel gara iddoo ani dhaabadhuu dhufee yeroo inni dhufe immoo na'een adda kootiin gad gombifame inni garuu yaa mucaa namaa mul'atichi bara gara dhumaatiif ta'uu isaa hubadhu naan jedhe. Mul'anni kun wanti nuti amma dubbisaa jirre kun waan bara Daani'eliif ta'u osoo hin taane waan bara dhumaaf ta'uudha hubadhu. Yesuusis kanaafidha kan inni namoonni Daani'elii warri dubbisan hubatan kan inni jedheef asittis yaa mucaa namaa Daani'elii waan kun waan bara dhumaa ilaala waan ta'eef kana hubadhu jedheeni jechuudha. Yeshi lakkoofsa 18 akkas jedha. Yeroo nanaa wajjin dubbachaa jirutti ani fuula koo gara lafaatti gad gombiseen of wallaale jedha. Inni garuu harka isaatiin na qabee iddoo ani ture na dhaabachiise jedha. Daani'el maal ta'e? Of wallaale jechuudha. Sana booddee inni immoo ol qabe. Lakkoofsa 19. Kun gara dhumaatti yeroo muramaa tokko waan ilaaluuf kan ilaalu waan ta'eef kun gara dhumaatti yeroo muramaa tokko kan ilaalu waan ta'eef kunoo yeroo dheekkamsichaa isa gara booddeetti wanta ta'uuf jiru sitti nan beeksisa. Argitanii wanta gara booddee waan bara dhumaa waan nu ilaallatudha jira. Daani'eliin ati dhiisii jedhameetiyyuu jiran inni ilaalla. Ati dhiisii sin ilaallatu jedhameera Daani'el. Amma waa'ee kee kanaaf cufiiti kaayii bara booddee ilaallata waan ta'eef jedhameera Daani'el. Anaaf isiniin immoo daayiriktii nu ilaallata. Kanaaf qorachuun nu barbaachise jiran. Lakkoofsi 20 akkas jedha. Korbeessi hoolaa gaanfa lama qabu ati argite sun mootota Meedooniif Faares na argisiisa. Korbeessi reettii inni dabbasaa qabu sun ammoo mootummaa Giriik argisiisa. Gaanfi guddaan ija isaa lamaan gidduu tures mootii isaa isa gara jalqabaati jedha. Kana sirriitti ilaalleerra sila. Lakkoofsa 21. Korbeessi reettii inni dabbasaa qabu sun immoo mootummaa Giriikin argisiisa. Gaanfi guddaan ija lamaan gidduu ture mootii isaa isa gara jalqabaati erga jedhee 22. Gaanfonni afur warri iddoo gaanfa isa cabe sanaa dhaabatan immoo saba sana keessaa mootummoonni afur dhaabamuuf akka jiran inni argisiisa garuu humni isaanii akka kan isa tokkicha sanaa miti jedha. Humni isaanii erga Aleksaandar du'eeti humni Giriik sirriitti dadhabe jechuudha. Jeneraalonni isaa arfan mootummaa sana bakka afuritti qooddatan iyyuu akka kan Aleksandaritti mootummaa jabaa ta'ee dhaabbachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf mootummaan Roomaa barbadeessuudhaan achiin impaayera haaraati uumame jechuudha. Eshi lakkoofsa 23. Gara dhuma mootummaa isaan kanaatti jira. Warri irra daddarbituun safara irra daddarba isaanii yeroo guuttatan mootiin ijaan fuuneen dubbii qabsiisu tokko ka'uuf jira. Mootii akkamii? Mootii ijaan fuunee kan dubbii qabsiisu. Eshi inni humna guddaan argata jedha. Humna guddaa argata. Badiisa sodaachisaa ni fida jedha. Badiisa sodaachisaa fida. Wanti inni hojjetu waliin qixxaataaf namoota jajjaboo saba warra qulqullaa'an sanaas ni balleessa. Saba Waaqayyoo irratti hojjeta. Kun ammoo gaanfa xiqqaa isa Daani'el boqonnaa 7 keessatti arginedha. Amaloota wal fakkaataa argina waan ta'eef jechuudha. Eshi 25. Haxxummaa isaatiin harka isaa jalatti gowwoomsaan akka wal qixxaatuuf hin godha. Gowwoomsaa wanta jedhu kana naa ilaala. Sababni isaa lakkoofsa 12 irratti immoo dhugaa lafatti darbata kan jedhu laalleerra waan ta'eef jechuudha. Asitti immoo gowwoomsaatiin hojjeta kan jedhutu jira jechuudha. Yaada ofii isaatiinis baay'ee of guddisa. Utuu nagaatti jiranii namoota baay'een balleessa. Inni guddaa gurguddootaa irratti hin ka'a. Inni garuu harki namaa utuu ittiin bu'in hin cabaa. Inni waa'ee ganamaa fi galgalaa mul'ata keessatti himame sun dhugaadha. Garuu
Guyyaa baay'ee waan turuuf mul'aticha cufii kaa'inaan jedhee. Guyyaa baay'ee waan turuuf. Eshi amma sana booddee ilaala lakkoofsa 27 dubbisee nan dhaabadhe asumatti xumura waan ta'eef. Kanarratti ani Daani'el bututee dhukkubsadhee guyyaa baay'ee nan ciise jedha. Kana booddee ka'een gara hojii mootichaatti ba'ee mul'aticha immoo ani waanuma sana wallaale hin hubannees jedha. Kana jedhee xumura Daani'el. Argitanii? Daani'el of wallaale feentii ta'e bakka. Yooma Gabriel hubachiisuu isaa yaadeyyuu Daani'el hubachuu hin dandeenye jechuudha. Rakkoo keessa gale jechuudha Daani'el. Waan ganamaaf galgala jedhame sun waan iddoo aarsaa sun yeroo baay'ee waan turuuf garuu cufii kaa'ii jedhama. Cufii kaa'ii jedhama. Wantoonni cufii kaa'ii jedhaman Daani'eliin iddoo kanatti qofa miti. Gara fuulduraattis ni ilaalla cufii mul'ata kana cufii gara booddee waan ilaallatuuf kan jedhu Daani'el ammas irra deebi'ee wanti inni itti himamee jira. Kanarratti hundaa'uudhaan ani kanan hubadhu macaafni qulqulluus kan nu kaa'u macaafni raajii Daani'el macaafa saba bara xumuraatiif baay'ee murteessaa. Okay. Ishi amma yoonaatti kan nuti ilaalaa jirru egaa bineensota lamaan jechuudha. Beeyladoota lamaan. Korbeessa reettiif korbeessa hoolaa kan jedhu jechuudha. Mootummaa Meedooniif Faarisii fi mootummaa Giriik achi booddee ammoo mootummaa Giriik booddee ammoo Bergit Impaayera Roomaatu ka'aa jenneeti ilaalle boqonnaa 7 keessatti iddoo kanatti garuu Impaayera Roomaa idduma tokkotti cafaqeeti Impaayera Roomaa irra darbeetiyyuu wanta sirna phaaphaasotaatti darbeeti gaanfa xiqqaa jedheeti Daani'el boqonnaa 7 gaanfa xiqqaa sanadha kan inni nuu ibsu jechuudha. Achi waan mana qulqullummaa kaasa. Daani'el iyyuu nu banne kana jechuudha. Baay'ee rakkate. Baay'ee rakkate. Eshi wanti hiikame maalin mootii Meedooniif Faaris ilaallata, Giriikiin ilaallata waan jedhu sun hiikame. Waan inni hiikamne immoo maalin waan aarsaa walitti fufee ganamaaf galgalaa sanatti ni hiikamne jechuudha. Sun ammoo Daani'el boqonnaa 9 keessatti ammoo gar-tokkoonsaa hiikameeti achiin booddee ammoo ammas gar-tokkoonsaa ammoo qaama isa ilaallatuuf yeroo inni taa'utu jira jechuudha. Amma boqonnaa 12tti yoo ilaalta wanti kun akkasitti itti fufa waan ta'eef walitti fufiinsaa waan jiruuf boqonnaa 8 hagas jechaa xumurreeti achiin booddee ammoo boqonnaa 9 keessatti immoo maal ibsaa inni kun immoo kan jedhu hin jalqabna jechuudha. Jalqabneeti boqonnaa 9 hin xumurru Bergit haayilaayitii isaa arga ilaallee booddee boqonnaa 9 yeroo kan biraatti deebineeti ilaalla jechuudha. Okay. Hamma yoona kanaatti gaaffii yoo qabaattan. Hamma yoona kanaatti gaaffii yoo qabaattan. Achiin boqonnaa 9tti tun seeni. Hamma yoona kanaatti gaaffii yoo qabaattan. Daani'el boqonnaa 9tti tun seeni. Okay. Hamma yoona kanaatti ishi waaqessaa eebbisu. Ishi hawwi galatoom. Hamma yoona kanaatti gaaffii yoo qabaattan. Gaaffiileen qabuuti luqqisiisaa irraa deebii qabachuu waan hin barbaadeef. Okay, waaqessaa eebbisu ishee. Bergit elaa Maartaa kanaan dura nu faana hin turre yoo ta'e assaayimentii siif hin kenna. Macaafa raajii Daani'el boqonnaa 1 hanga 7tti kanaan dura dubbisnee turre. Kanaafiyyuu Daani'el boqonnaa 1 hanga 7tti warri nu faana hin turre Bergit baay'ee kompleksiin jalaa ta'a jedheen yaada. Sababni isaa boqonnaan 2 fi boqonnaan 7 paraalalizimiidha waan ta'aniif jechuudha. Achiin boqonnaan 8 isaanuma kanatti hirkateeti ibsa bal'aa nuuf kenna waan ta'eef jechuudha. Daani'el boqonnaan 8 kunis. Innaa riferensiin ani kenne macaafa keessumaa seera ba'uu boqonnaa 29 lakkoofsa 38 fi 39 irratti kan jirudha jechuudha. Keessumaa isa aarsaa walitti fufee aarfamu kan jedhu sana jechuudha. Akka hubannuuf sana kenneetiin jira. Okay. Okay. So amma ammoo Daani'el boqonnaa macaafa raajii Daani'el boqonnaa 9tti darbina jechuudha. Macaafa raajii Daani'el boqonnaa 9 erga dubbifannee booddee achiin macaafa raajii Daani'el boqonnaa 9 ammoo inti ni ta'a. Mee Maartaa yoo siif mijata taanaan mee macaafa raajii Daani'el kana lakkoofsa 1 hanga 3tti nu dubbisi si mijata taanaan rakkin hin jiru. Okay. Okay, soora wangeelaa Boqonnaa 9 Okay. Lakkoofsa boqonnaa 9 1 lakkoofsa 1 kaasee hanga 3 eeyyee. Okay. Irratti bilbilamaa jira Maartaa.
Tole, anumtaa dubbisu mee? Anumtaa dubbisu. Maartaa asirratti bilbilamaa jiran itti fakkaata. Lakki intarneetiin itti fakkaate. Okay, ishee mee itti fufi. Way. Okay, annan dubbisa ishee. Sanyii Meedoon keessaa Daariyoos ilmi Ahashweroos mootummaan Kaldootaa kennameefi mo'ee waggaa tokkoffaa isaa keessa ture. Bara mootummaa maaliiti jechuudha kuni? Bara mootummaa Meedoonii jechuudha. Mul'anni Daani'eel argaa jiru kan boqonnaa 9 kun jechuudha. Bara mootummaa Meedoon jechuudha. Bara mootummaa Meedoon. Kan boqonnaa 8 bara mootummaa Beelshaazaar. Beelshaazaar immoo ilma Nabukadnezar bara mootummaa Baabiloon keessadha jechuudha. Kan boqonnaa 8 kan boqonnaa 7 bara mootummaa Baabiloon keessa akka inni ta'e arginee ture. Amma garuu boqonnaan 9 bara mootummaa Meedoonidha jechuudha. Bara mootummaa Meedoon sanuu Daariyoos jechuudha. Ni yaadattu yoo ta'e Daani'eel boqonnaa 5 keessatti meenee teqel ufaarsin kan jedhu Daani'eel boqonnaa 5 lakkoofsa 30 yoo ilaaltan Beelshaazaar mootiin warra Kaldootaa garuu halkanuma sana hin ajjeefame jedheeti. Daariyoos namni biyya Meedoon immoo mootummicha fudhatee innis nama waggaa 62 ture jedha. So kanaaf iyyuu raajiin Daani'eel boqonnaan 9 kun bara kamidha jechuudha. Baruma mootummaa Meedoon gara aangootti dhufe sanadha jechuudha. Argitanii? Baruma mootummaa Meedoon gara aangootti dhufe sana raajiin Daani'eel boqonnaan 9 immoo itti fufa jechuudha. Eshi kanaaf akkas jedha. Sanyiin Meedoon keessaa Daariyoos ilma Ahashweroos mootummaa Kaldootaa kennameefi mo'ee waggaa tokkoffaa isaa keessa ture. Mootummaa isaa waggaadhuma isa duraa keessa an Daani'eel waa'ee lakkoofsa waggoota isa caaffata qullaa'oo keessatti diigamuu Yerusaalemiif dubbatame nan yaade. Waa'ee maalii yaade? Waa'ee diigamuu Yerusaalemii. Kan eessatti barreeffame? Caaffata qullaa'oo keessatti barreeffame. Asirraa maal argan? Daani'eel nama caaffata qullaa'aa qoratudha jechuudha. Nama caaffata qullaa'aa qoratu. Eshi akkas nan yaade. Akka dubbii Waaqayyoo isa gara Ermiyaas raajichaa dhufe sanaatti waggaan 70 hamma guututti Yerusaalem diigamtee akka haftu jedhamuu isaa nan hubadhe. Kanaaf iyyuu Daani'eel nama macaafa raajiillee qoratudha jechuudha. Macaafota raajii nama qoratudha jechuudha Daani'eel. Akkam nuti hin qorannaa macaafota? Sababni isaa Daani'eel barri inni amma macaafa kana dubbisaa jiru yoo hubattaniif waggaa booji'amaniiti waggaa 70 fixaniiti jechuudha. Approximately yeroon kun boojuu isaanii jalqabaarraa kaaseeti wanti kun jechuudha. Bara 605 hanga 538tti wanta turu jechuudha. Okay. Achiin booddee maal jedha kun? Ermiyaasiin kan barreeffame jedha. Mee deemaatii nu dubbisaa. Ermiyaas boqonnaa 25 lakkoofsa 11. Ermiyaas boqonnaa 25 lakkoofsa 11 irratti sabni Israa'el harka Baabiloon keessa waggaa 70 turuuf akka isaan jiran boojuutiin jechuudha. Mandarri qulqullooftuun sun Yerusaalem diigamtee waggaa 70 akka isheen turuu dandeessu jechuudha. Sinii galee? Ermiyaas meeqa? Boqonnaa 25 lakkoofsa 11-12. Okay. Nan dubbisa akkas jedha. Biyyi kun guutummaatti onee in bade. Sabni kunis waggaa 70 mootii Baabiloonii fi in hojjete. Waggaan 70 yommuu raawwatamu garuu in hojjeta. Waggaa 70 yommuu raawwatamu garuu ani Waaqayyoo mootii Baabiloonii fi biyya Baabiloonii saba isaa hundumaas sababii yakka isaatii fi adabee bara baraan nan onse. Nan onsa. Eshi waggaa 70 jechuun waan gara fuulduraatti Daani'eel Ermiyaas kan dubbachaa jiru. Waaqayyoo waggaa 70 saba kana harka mootii Baabiloonitti dabarseen kennaa jechaa jira. Waaqayyoo numa godhe moo goone waan jedhe sana akkuma dubbatetti raawwate. Sababni isaa rakkoon jiru rakkoo waaqaa osoo hin taane yoo macaafa raajii Ermiyaas dubbistan Waaqayyo saba kana akkamitti akka inni kadhate isinitti himuu hin danda'u. Yaa saba nana deebi'aa jedhe jechuudha. Isaayyaasiin Waaqayyo isaan kadhate. Ermiyaasiin Waaqayyo isaan kadhate.
raajota hedduutiin waaqayyo isaan kadhate. Saba kana gara waaqayyotti akka isaan deebi'aniif jechuudha. Isaan garuu waaqayyotti deebi'uu hin barbaanne. Boqonnaa 29 lakkoofsa 10 yoo dubbiftanis irra deebi'eeti waaqayyo waggaa 70 akka isaan boojisiisu jedhu dubbataa jira jechuudha. Macaafni qulqulluun akkureetidha. Biyya Baabiloonitti boojamanii waggaa 70 boojaman. Amma Daani'eel maaltu sammuu isaa jeeqaa jira isa? Caaffata qulqullaa'aa keessatti kan inni dubbise waggaan 70 yoo raawwate sabni kun gara eessaatti deebi'u? Gara biyya isaaniitti deebi'u kan jedhudha. Garuu ammoo riyaaliitiitti kan inni argaa jiru biyya Baabiloon keessatti waggaa 70 erga boojamanii booddee sabni waaqayyo ijoollee godhatanii ilmaan isaanii gurguddatanii sabni Yerusaalem ishee jalqabaa sana hin beekne dhalatanii guddatanii waanuma Yerusaalem iyyuu kan hin beekne akka isaan jiran argaa jira Daani'eel jechuudha. Nama gaddisiisu. Amma gara Yerusaalemitti deebi'uu wanta jedhu kan beeku warra raajii kana qoratu durumaan iyyuu warra saba sana keessaatti booji'amee achi jirudha jechuudha. So Daani'eelin dhiphata. Maaltu ta'uuf jedha nurratti kan jedhu. Mandara waaqayyoo kan diigamte sana irrattis maaltu ta'uuf jedha kan jedhu Daani'eelin dhiphata. Sana booddee maal jedha isinitti fakkaata? Akka raajii Ermiyaas waan guyyaati. Daani'eel duraan immoo wanti inni raajii Daani'eel boqonnaa 8 keessatti mul'ata argeeti kan inni utuu ibsamiif hin darbe sababa inni feentii ta'eef jechuudha. Waa'ee maaliiti? Waa'ee yerooti. Waa'ee yerooti. Ishee nan dubbisa lakkoofsa 3. Ani immoo gara waaqayyo gooftaa ilaalee soomuudhaan uffata gaddaa uffachuudhaan daaraa keessa taa'uudhaan kadhataa fi mata gara isaatti nan dhiyeeffadhe. Daani'eel soome jechuudha. Hin kadhate jechuudha. Gara waaqayyotti dhiyeeffate jechuudha. Maali kan inni dhiyeeffate? Ani cubbuu himadhee waaqayyo gooftaa koo nan kadhadhe. Yaa waaqayyo gooftaa, ati guddaadha. Hin sodaachiftas. Warra si jaallatan, warra abboommota kee eeganiifis kakuu kee ni eegda. Gaarummaa keessa isaanitti ni argisita. Nuyi cubbuu hojjenne, hin yakkine, ni jal'anne, si irrattis hin kaane. Abboommota kee irraa wanta qajeelaa ta'e si duratti fudhatame irraas ni deebi'e. Hojjettoota kee raajota warra maqaa keetiin mootota keenyatti gurguddoota keenyatti abboota keenyatti saba biyyichaa hundumattis dubbatan nuyi hin dhaggeeffanne. Qajeelinni si bira jira yaa gooftaa. Nuyi garuu akkuma amma ta'e kana yellaanee lafa laalla. Namoonni Yihuudaa warri Yerusaalem jiraatan warri Israa'el warri siif amanamuu didnaan ati biyya hundumaa keessatti isaan gatte. Warri dhiyoo jiran warri fagoo jiran hundinuus yelloon isaan ni eeggata. Yaa waaqayyo, nuyi cubbuu hojjenneera. Kanaafis nuyi mootonni keenya, gurguddoonni keenya, abboonni keenyas yellaanee lafa laalla. Nuyillee waaqayyo gooftaa keenya irratti kaaneerra. Ho'iif dhiifamuun garuu isa biraa ni argama. Nuyi akka abboommii seera isaa isa inni karaa hojjettoota isaa raajotaa nuuf kennetti deddeebi'uudhaaf sagalee waaqayyo gooftaa keenya hin dhaggeeffanne. Israa'el guutummaatti seera kee irra daddarbanii isa irraas jal'atanii. Sagalee kee hin dhaggeeffanne. Sababii nuyi waaqayyo duratti cubbuu hojjenneef abaarsii fi doorsisi seera Musee garbicha waaqayyo keessatti caafaman nu irra ga'an. Inni wanta hamaa isa guddaa isa nu irratti warra nu seerratan irrattis fiduudhaaf dubbate nu irratti ni raawwate. Wanti mandara Yerusaalem irratti hojjetame sun immoo takkaa bantii waaqa jalatti hojjetamee hin beeku. Akkuma seera Musee keessatti caafametti wanti hamaan kun hundinuu nu irratti ga'e. Haa ta'uyyuu malee nuyi akka keenyatti deebi'uudhaan amanamummaa isaas qalbifachuudhaan waaqayyo gooftaan keenya fuula ifaadhaan akka nu ilaalu hin goone. Waaqayyo dubbii isaa eegee wanta hamaa sana nu irratti fide. Waaqayyo gooftaan keenya hojii hojjetu hundumaatti qajeelaadha. Nuyi garuu sagalee isaa hin dhaggeeffanne. Argitanii waan jechaa jiru. Daani'eel akkasittiin waaqayyoon kadhachaa jira. Balleessineerra. Akka sabaatti waaqayyo duratti yakka hojjennee jirra. Seera waaqayyo irra waan darbineef isa waaqayyo karaa raajota isaatiin nu waamaa ture irratti dhaggeeffachuu waan dinneef badisnii fi dhahichi doorsisi seera Musee keessatti macaafa Musee keessatti barreeffame warra akkasii kan ilaallatu nurra gahee argine. Yaa waaqayyo araarri si bira jira nutti araarami jedheeti waan saba kanaaf Daani'eel utuunni wawwaatuuti argina jechuudha. Sana booddee lakkoofsa 15 akkas jedha. Ammas yaa waaqayyo gooftaa
Situ harka aangoo qabeessaan saba kee biyya Gibxii baasee maqaa godhate har'as akkasuma ta'e nuyi cubbuu hojjenneerra jallanneerras. Yaa Waaqayyo, ati akka gochaa keessa qajeelaatti aarii keef dheekkamsa kee mandara kee Yerusaalem irraa tulluu keessa qullaa irraas deebisi. Sababii cubbuu keenyaaf sababii yakka abboota keenyaaf mandarri Yerusaalem sabni kees warra naannoo keenya jiraatan hundumaaf muka kolfaa ta'an. Ammas yaa Waaqayyo keenya kadhataa fi mata garbicha kee dhaggeeffadhu. Yaa Gooftaa, maqaa keef jedhii mana qulqullummaa kee isa diigamee bade fuula ifaadhaan ilaali. Yaa Waaqayyo, gurra kee gara kootti qabii dhaggeeffadhu, ija kee as deebisi. Nus mandarri maqaa keetiin waamamnees diigamnee baduu keenya ilaali. Ni waan qajeelaa isa hojjenneef utuu hin ta'in o'a guddaa isatti argisiiftuuf himata keenya si duratti dhiyeeffanna. Yaa Gooftaa dhaggeeffadhu. Yaa Gooftaa nuuf dhiisi. Yaa Gooftaa yaadaan qabi. Waan tokkos godhi. Mandarri kee fi sabni kee maqaa keetiin waan waamamaniif yaa Waaqayyo ko maqaa keef jedhii lafa irraa harkisuu dhiisi nan jedhee jedha. Akkasitti nan kadhadhee jedha Daani'el. Yaa Waaqayyo nurra lafan harkisi, lafarra nu jalaan harkisin. Nuuf dirmadhu, kadhata godha, dhaggeeffadhu. Dhiifama nuuf godhi, nutti araari. Mandara keenya nuuf deebisi. Saba keenya bittimmaa irraa nuuf deebisi. Nutu balleessa jedheeti araara Waaqayyoon kadhate jechuudha. Sababni isaa barri akka Ermiyaas keessatti barreeffametti barri sun maal ta'eeti jira waan ta'eef, raawwatameeti jira waan ta'eef. Achiin booddee kadhata akkasiitiin soomuudhaan fuula Waaqayyootti dhiyeeffate Daani'el. Baay'isee Daani'el yeroo kadhata kana kadhatu jaran rakkinni isarra gaheeti miti. Waan nyaatu dhabeeti yookiin immoo dhiphina argeeti miti. Wanti isa dhiphisaa jiru waa'ee raajii keessatti kan raajame diigamuu saba mana Waaqayyoo yookiin immoo booji'amuu saba Waaqayyoo wajjin kan wal qabatu ilaaleeti. Malee Daani'el kabaja guddaa kan qabu, aangoo olaanaa kan qabu, biyya bulchuun kan isaaf kenname, aangoo guddaarra kan jiru nama akkasiiti. Saba warra kaantu boojuu jala waan jiruuf rakkina keessa jira malee inni aangoorra jira jechuudha. Jarana yeroo haalli isiniif mijatu waa'ee saba keessaniif, waa'ee mana Waaqayyoof, waa'ee dhugaa Waaqayyoof yeroo haalli isiniif mijatu ni yaaddu. Ni dhiphattu. Waan isiniif mijateef, isiniif waan mijateef warra kaaniifis akkasumatti mijate jettanii yaaddu moo tarii miidhaan nama warra kaanii isinitti dhaga'ama. Seenaa Musee ni yaadattu. Utuu gara Miidiyaanitti hin baqatiin dura, utuu mana Fara'oon keessaatii waan hundumtuu isaaf guutee jiruuti, wanti isa dhiphise sabni koo akkamitti jiru laata jedheeti gara Israa'elitti gadi ba'ee ilaaluu isaati. Sana booddee saba isaatiif utuu sabni isaa miidhamuuti arguurraa immoo booddee keessa aarsaa kaffaleeti biyya Gibxi keessaallee baqateeti gara Miidiyaanitti baqataa ta'ee jiraate jechuudha. Namni biyya Gibxi bulchuudhaaf namni leenjii barbaachisu qabu sun hoolota tiksuutitti Miidiyaan keessatti galaa ta'e jechuudha. Yeroo tokko haalli yeroo nuuf mijatu jarana baay'ee Waaqayyoon kadhachuu danda'uu qabna. Sababni isaa haalli mijataa yeroo baay'ee Waaqayyo irraa nama fageessa waan ta'eef. Namoonni yeroo haalli mijatuu fi Waaqayyoon dhiisu waan ta'eef. Yeroo tokko maal jenna isinitti fakkaata? Yeroon barnoota koo xumuruun sirriitti tajaajila. Yeroon hojii qabadhuun sirriitti tajaajila. Yeroon mana ijaaruun sirriitti tajaajila. Yeroon akkas godhuun sirriitti tajaajila jenneeti haalduree keenya jechuudha. Garuu ammoo yeroo wanti sun raawwatutti caalmaatti iyyuu Waaqayyo irraa fagaachuutu jira. Isinii galee jarri kun garuu fakkeenya nuuf ta'u. Utuu haalli mijateefi jiru Daani'el kan isa dhiphisaa jiru garuu waa'ee mandara diigameeti. Waa'ee booji'amee saba rakkachaa jiruuti. Utuu ofiisaaf haalli mijatee jiru jechuudha. Jaartii tokkotu jedhama jarama. Waa baraatii galtii jedhan. Waa bara ni beektu jedheetiin yaada. Nyaachisa jechuudha. Nyaachisa gurguddaa iddoo sirriitti nyaatanii jechuudha. Mana nyaataaf dhugaatii ji'aan namoonni waa bara jedhaniiti. Nyaata walitti qabataniiti, birrii walitti qabanii ji'aan qalma qalataniiti nyaata nyaatu jechuudha. Diggisii naanna'aniiti. Jaartiin kun waa bara kanaati galti. Kana jechuun dhugdee nyaattee quuffatteeti galti jechuudha. Sana booddee
Ijoolleen tokko immoo beelofteetii harbuu ni beektu jedheen yaada. Muka harbuutti baateeti ijoolleen immoo harbuu nyaattii jedhan. Ijoolleen maal taateeti beelofteeti waan nyaattu dhabdeeti. Kanaafiyyuu ija mukaa nyaachuutti harbuu yaabbatteetti jedhan. Sana booda jaartiin waa baraatii dhuftu kuni yoo maal jette gaarii maaliif garaa quufaa kanaan muka kana yaabdaniittu yaa ijoollee nana jettee jedhan. Sababni isaa akkuma isheen quuftetti warri kaanis quufanii jiru jettee waan yaaddeef jechuudha. Yeroo tokko yeroo haalli nuuf mijatu rakkinni waan jiru namni waanuma rakkatuuf nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Isin galee haalli keessa jirtan isiniin sobiin. Biyyi lafaa kun biyyuma ormaati. Daani'eeliif yoo iddoo aangoorra jira ta'eef niyuutii qabadhu waaqayyo jabaadha. Daani'eel ofiisaa iddoo aangoorra jira yoo ta'eyyuu biyyi Baabiloon isaaf biyyuma boojuuti. Hammamtuu akkasittiin isinitti dhaga'ama. Akka biyya ormaa keessa jirtanitti isin dhaga'ama. Moo haalli waan isiniif mijateef akkuma biyya keessan jirtanitti isin dhaga'ama. Nuti karaa deemtuudha jedha macaafni qulqulluun. Nuti orma biyya lafaa kanaaf jedha macaafni qulqulluun. Nuti keessummaadha jedha macaafni qulqulluun. Jechoota kana sadan ilaala. Nuti keessummaadha, nuti orma, nuti karaa deemtuudha kan jedhu jechuudha. Ibroota boqonnaa 11 yoo ilaaltan, lakkoofsa 13 irraa kaasnee yoo ilaaltan, namoonni amantii isaaniitiif dhugaa bahamee fi biyya lafaa kana keessatti keessummaaf karaa deemtu ta'uu isaaniitti dhagahame jedha. Yoo biyyi lafaa kun biyyuma keessan ta'uun isinitti dhagahame, Yesuusiin dhufaatii Yesuusiin hawwiin isin keessan jiru jechuudha. Nama biyya orma akka Daani'el jechuudha. Haala mijataa keessa taa'eeyyuu waa'ee biyya isaa yaada. Waa'ee biyya isaa. Argitanii? Hin wawwaata, hin sooma, hin kadhata jechuudha. Ammoo nama raajii qoratudha. Nama raajii qoratu. Isinii galee? Nama raajii qoratu. Nama macaafa qulqulluu qoratu. Namoonni yeroo aangoo irratti bahan jechuudha. Yeroo aangoon biyya bulchuu fi kanneen kana fakkaatu isaaniif kennamu macaafa filsifinnaa dubbisuu irra darbanii macaafa qulqulluu yeroo itti ijaan galagalanii ilaalanii iyyuu hin jiru. Waa'ee siyaasaa dubbachuu irra darbanii waa'ee hafuuraa yeroo isaan garagalanii ilaalanii hin jiru. Matta'aa nyaachuu fi indoon biyya gurguruu saba gurguruutu sanaan booddee hojii isaanii ta'ee argama. Isinii galee garuu macaafni qulqulluun kanaaf maal nuun jedha? Daani'el irraa wanti nuti barannu jechuudha. Haala kamiyyuu haala mijataa keessa yoo jiraattan biyyi ormaa biyyuma ormaati. Biyyi lafaa kun biyyuma ormaati jara. Isa rakkateefis biyya ormaati. Isa quufeefis biyyuma ormaati. Ijoolleen Waaqayyoo biyya dhaabbataa ta'e biyya barabaraa kan furiin keenya Yesuus dhaqeetaniin siniif qopheessa jedhe achi samiirraatii nuuf dhufa jenneeti eegganna. Kanaaf macaafni keenya nuyi lammii samiiti jedha. Biyyi lafaa kun gabrummaa keessa jirra jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa akka nama biyya gabrummaa keessa jiruttidha kan nuti jiraachuu qabnu. Kana jechuun waa hundumaatiin biyya keenya yaaduu qabna jechuudha. Asirratti yeroo dheeraan dabarse sababni isaa wanti Daani'el kun sirriitti hubachuu nu barbaachisan. Daani'el ni wawwaate gara Waaqayyootti jechuudha. Mee kadhata kana irra deddeebi'aati ilaala. Irra deddeebi'aati dubbisaa kadhata kana. Achiin Daani'el boqonnaan 9 kun lakkoofsa 20 kaasee kan jiru ammoo wantoota paartii jalqabaa isaa amma haayilaayitii isaa ilaallee paartii itti aanu garuu sirriitti kanuma qofa kan nuti ilaallu ta'a jechuudha. Why? Because kanaan booddee ammoo Daani'eliif Gabriel even guyyaa Yesuus itti cuubamu, guyyaa Yesuus itti du'u, akkasuma ammoo guyyaa itti macaafni qulqulluun kun gara saba Yihudootaa irraa fuudhameeti gara Ormootaatti guyyaa inni kennamu exactly barasaa adda baaseeti Daani'elitti himaa jira waan ta'eef. Dogoggora jiruun sirriitti hima. Macaafa Daani'el boqonnaa 9 kana sirriitti hubachuu dadhabuutiin namoonni waan dhufaatii Kiristoos irratti illee dogoggora uuman jiru waan ta'eef. Kana sirriitti hubadha. Kana sirriitti hubadha. Mata dureen keenyatti aanus Daani'el boqonnaa 9 kana lakkoofsa 24 kaaseeti hanga dhumaatti kan jiru ta'a jechuudha. Hanga 27tti kan jiru. Amma garuu haayilaayitii isaa argee ilaallee booddeeti ni xumurra jedhee mayyaadha. Achi lakkoofsa 20 nan si ni dubbisa. Ani dubbii kanaan nan kadhadhe jedha Daani'el. Cubbuu koof cubbuu saba koo Israa'el nan himadhe.
Tulluu Waaqayyoo koo isa qulqullaa'aadhaaf himata koo Waaqayyoo gooftaa koo irratti nan dhiyeeffadhe. Dubbii kanaan kadhachaa utuu hin jiru Gabri'eel inni nama fakkaate inni duraan mul'atatti arge yeroo aarsaa galgalaatti dadhabee utuu hin jiru balali'ee na bira ga'e. Yeroo akkam yeroo aarsaa galgalaa. Yeroon aarsaa ganamaaf galgala jira jenneeti kanaan dura laallee turre waan ta'eef jechuudha. Eshi lakkoofsa 22 inni na hubachiisuudhaaf anatti dubbate yaa Daani'el. Okay, warri jeequuf bilbiltani waaqumti isiniif adhiisuu kaa jiran malee maaliif jedha. Okay. Lakkoofsa 22. Lakkoofsa 22 maal jedha? Inni na hubachiisuudhaaf anatti dubbate yaa Daani'el. Ani amma si qalbifachiisuudhaaf si hubachiisuudhaaf bahee nan dhufe. Lakkoofsa 23 ilaala waan inni jedhu. Jalqaba himata keetii irratti dubbiin tokko sittiin dhaamame. Maal kan jedhutu? Ati guddaa jaalatamaa waan taateef ani dubbicha sitti himuudhaaf nan dhufe. Kanaaf isa yaadatti qabadhu mul'atichas hubadhu jedheen. Yaa Daani'el, ati jalqabuma himata kee irratti dubbiin sitti dhaamame jedha. Daani'el guyyaa baay'eef kadhata kana kadhate ta'uu danda'a. Garuu haa ta'uyyuu malee jalqabuma himata keetitti dhaamsisiif bahee jedha. Jarana Waaqayyoo utuu nuti hin dubbatiin waan yaada keenya keessa jirullee ni beeka. Dhageessanii utuu nuti hin dubbatiin wanta nuti dubbachuuf jennullee Waaqayyo sirriitti beeka jechuudha. Achiin booddee Daani'eliin ati nama jaallatamaa guddaa waan taateef Waaqayyo fuulduratti Daani'el nama guddaa jaalatamaa. Hundumti keenya jaalatamtoota. Garuu ammoo nama guddaa jaalatamu ta'uu yoo barbaaddan amala Daani'el kana shaakaluun dirqama ta'a jechuudha. Isinii galee amala Daani'el kana shaakaluun gaariidha. Sababni isaa Daani'el kan inni gara boollaatti darbatameef yakka maalii hojjeteetu jettanii yaaddu? Boolla leencaatti kan inni darbatame. Yakkan hojjenne bara. Sababni isaa akka boqonnaa 4 keessatti kan nuti ilaalle sababni Daani'el boolla leencaatti darbatameef sababni isaa maaliin ni kadhate Waaqayyoon. Waaqayyoon kadhate. Amanameeti kadhate. Sanuu yeroo ajajni bahetti. Bakka namni gara kamitti kadhate iyyuu hin balleeffama yeroo jedhetti yeroo sana keessatti garuu Waaqayyoon kadhate jechuudha. So Daani'el amala akkasii qaba jira. Lakkoofsa 24 kaasee kan jiru isinii dubbiseen haayilaayitii xinnooma tokko isinitti meetaniin achiin irratti qorattanii akkasiin dhuftan waan barbaaduuf. Sirriitti irratti qoradhaa. Irratti namoota hedduu gaafadhaa. Sababni isaa bor tarii harri wixataa bor ilaalla waan ta'eef jechuudha. Bor mata duree kana gaafa ilaallu sirriitti akkasiin hirmaattan waan barbaaduuf mee nama teoloojii nama barates haa ta'u nama sirriitti macaafa qulqulluu beeka jettanii yaaddan mee maal ilaallata Daani'el boqonnaan 9 lakkoofsa 24 hanga 27 jedhaati. Achiin bor gaafa wajjiniin ilaallu sirriitti isiniif ifa jedhema waan yaaduuf jechuudha. Achiin booddee ammoo yookiin aggeeffadha. Akkasii lakkoofsa 24 akkasii. Irra daddarbaan raawwatee akka hafutti. Maaltu akka hafutti? Irra daddarbaan raawwatee akka hafutti. Cubbuu hojjechuun akka dhaabatutti. Yakkaaf dhiifamuun akka argamutti. Yakkaaf dhiifamuu akka argamutti. Eshi qajeelummaan bara baraa akka dhufutti. Qajeelummaan bara baraa akka dhufutti. Mul'anni raajiin mallattoodhaan akka jabeeffamutti. Achiin iddoon inni hundumaarra caalaa qulqulluun dibamee akka qulleeffamutti waggoonni 770 saba kee irratti mandara kee ishee qullooftuu irratti akka darban murtoon ta'eera. Daani'el waan waggaa 70 rakkachaa jira. Waggaan 70 raawwateera maaliif ammallee sabni kun gara biyya isaaniitti hin deebineeti Daani'elin cinqaa jira. Amma garuu wanti deebiin isaaf dhufaa jira immoo waan kana irraan addaatti jira. Maal kan jedhudha? Irra daddarbaan raawwatee akka hafutti cubbuun akka dhaabbatutti yakkaafis dhiifamuun akka argamutti achiin booddee wanti baay'ee murteessaan Daani'el boqonnaa 8 keessatti banaa ta'ee hafe maal kan jedhudha? Iddoo inni hundumaarra caalaa qulqulluun dibamee akka qulleeffamutti kan jedhu jechuudha. Guyyoota 2300 kan jedhutu jira achi waan ta'eef amma iddoo kanatti ammoo
paartii sanaati ilaaluuf jenna waan ta'eef isa kana na ilaala. Waggoonni 770 saba kee irratti mandara kee ishee qulloftu irratti murtoo ta'eera jedha. Waggoonni 770 meeqa? Waggaa 770 jechuun meeqa jechuudha? Torbi baay'isuu 70 meeqa jedhama? Inni waa'ee waggaa 70 isa dhiphisaa jira. Saba kana irratti murtoon kan ta'e torba yeroo 70 jedhamaa jira garuu. Mee torba yeroo 70 meeqa? Koomentii. Kan akkoo yaadni 490 waaqayyo isa eebbisu. So inni waa waggaa 70 dhiphataa jira. Garuu saba kana irratti murtoo kan ta'e waggaa 490 jechaa jira. Yap. Garuu macaafa qulqulluu afaan Oromoo irratti waggaa kan jedhutu jira jiran. Waggaa kan jedhu sun afaan Oromoo irratti yeroo hiikan xiqqoo ishee dogoggora uumsanii jiran. Vershinii hunduma laaleen jira. Hunduma jechuudha. Vershinii hunduma laaleen jira. Waggaa kan jedhu hin jiru. Wantichi guyyaadha. Torban 70 jedha. 70 weeks. Torban 70tu murtoo ta'ee jira. Garuu ammoo torban 70 guyyaa 490 akka kanaan dura laalletti immoo akka macaafa raajiitti guyyaan tokko akka waggaa tokkotti ilaalama jennee turre waan ta'eef sirriidhuma dogoggora miti. Garuu time year prophecy yeroo waa'een time year prophecy yeroo laallu rakkoo nurraan ga'a macaafni waggoota jedhee keenyaan achi waggoota sanas guyyaatti hiikneeti guyyaa gara waggaatti hiikuuf jenna waan ta'eefi inni immoo more extended ta'a jechuudha. Kanaaf rakkootu jira. Afaan Oromoo irratti waggoota kan jedhu sun afaan Ingiliffaas Amaariffaas ilaalaa sabaa subaa'ee jedha Amaariffisaa torban 70 jechuudha. Torban 70 guyyoota 490 jechuudha. Kanaafiyyuu saba kee irratti murtoo ta'eeraa jedhan. Kanaaf guyyaa ishee mee ilaala eessaa jalqaba garuu guyyaan kun? Yoomii jalqabeeti kan murtoo ta'e. Ammas kana beekuu qabna waan ta'eef jechuudha. Ishee akkas jedha 25. Yeroo Yerusaalem deebitee akka ijaaramtuuf abboommiin bahee jalqabe. Yoomii ka'a jechuudha. Yerusaalem akka ijaaramtuuf yeroo abboommiin bahirraa ka'a jechuudha. Yoomii abboommiin kan bahe immoo Yerusaalem akka ijaaramtuuf. Yeroo sadii bahe. Yeroon inni xumuraa garuu bara 457 dhaloota Kiristoos dura ture. Mootii Arxekseesiin kan bahe jechuudha. Isa kana borsirriitti ilaalla waan ta'eef hin dhiphatina. Bara 457 irraa ka'a jechuudha. Bara 457 irraa ka'a. Achiin booddee yeroo Yerusaalem deebitee akka ijaaramtuuf abboommiin bahee jalqabe hamma bara gaggeessituu isa dibamee moosifametti waggaa 7 hin ta'a jedha. Amma gaa gaggeessituu isa dibamee moosifamee jira. Yeroo sanaa hamma gaggeessituu isa dibamee moosifametti waggaan 7 si'a meeqa ta'a? Waggaan 7 si'a 7 hin ta'a jedha. So kanaafiyyuu amma gaa hamma gaggeessituu isa dibameetti kan jedhutu jira jechuudha. Gaggeessituun inni dibame eenyudha? Inni dibame Masaayaadha. Eenyuun inni Masiin? Yesuusidha. Isinii galee? Waa'ee Yesuusidha kan inni kaasu. Yoomii kanuu kan inni dibame? Gaafa cuuphaati kan inni dibame akkas miti jira. Gaafa cuuphamedha miti kan inni dibame? Eeyyeen. Eeyyeen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eeyyeen. Hamma gaafa cuuphaa isaatiitti jedheeti kan inni kaa'u jira jechuudha. Hamma bara gaggeessituu isa dibame moosifametti waggaa 7 ta'a. Yeroon isaa yeroo rakkinaa yoo ta'e iyyuu mandarattiin waltajjii ishee fi qotaa ishee wajjin deebitee ijaaramtee waggaa 762 dhaabachuuf jirti. So dhaggeeffadha. Waggaa 762 fi 762 fi 7 yoo walitti daatan 7 yeroo meeqa ta'a jechuudha? 7 yeroo 69 ta'a jechuudha. Kan murtaa'e garuu 7 yeroo meeqa? 7 yeroo 70. 7 yeroo 69 yoo xumurame garuu achiin 7 yeroo tokko tafa jechuudha. Torban tokko tafa jechuudha. Eshi. Amma kana haayilaayitii masaan isinitti himaa jira malee keessa gadi bu'ee isinitti himaa jiru. Sababni isaa bor sirriitti in diteeli ilaalla waan ta'eef. Guyyaa Yesuus cuubame sirriitti himamee jira. Guyyaa Yesuus itti du'e sirriitti himamee jira. Isinii galee exactly kalaandariin isaa jechuudha. Sirriitti himamee jira. Guyyaa itti macaafni qulqulluun kun gara Ormootaatti darbee sirriitti himamee jira jechuudha. Bara 457 irraati 490 yoo asii achi deemtan kan isin dhuftan
69 kan inni irratti xumuru jechuudha. 69 kan inni irratti xumuru bara 27 irratti. Barri 27 ammoo bara Yesuus cuubame. Bara Yesuus cuubame. Yesuus yeroo inni cuubame Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 ilaala. Mootii eenyutu akka bulchaa jiru jechuudha. Achiin booddee ammoo Luqaasuma kana yeroo ilaaltan immoo boqonnaa 3 keessatti cuubamuu Yesuus hin argitu lakkoofsa 21 ayitiin. Sinii galee eeshi achiin booddee lakkoofsa 26 akkas jedha. Dibamee kan moosifame tokko waggaa 762 sana booddee firdii malee lafarraa hin balleeffamaa jedha. Kana jechuun hin du'aa jechuudha. Sinii galee sana booddee ni du'aa. Kana kaalkuleeshinii isaa ittiin rakkatina sirriitti bor ni ilaalla waan ta'eef. Sirriitti bor ni ilaalla waan ta'eef. Ni balleeffama jedheeti. Achi namoonni gaggeessituu isa dhufu tokkos mandaratti mana qulqullummaa ni balleessu. Hamma dhumaatti lolli diigamuuf balleeffamuun ni murtoota irra hin ga'a. Dhumni gaggeessitu sanaas lolaa bishaaniitiin ta'a jedha. Dhaggeeffadhaa. Daani'el waa'ee diigamuu Yerusaalemiin illee kaaseera jechuudha. Bara 70tti gaggeessituun yeroo sana turan Yerusaalemiin guutummaatti akka isaan gubanii balleessan jechuudha. Eeyyee gubanii akka isaan balleessan jechuudha. Eshi inni jedha inni jechuun Yesuus inni dibame sun utuu jiru waggaa 7 namoota ciccimoo wajjin kakuu isaan jabeessa kakuu dhaaba jechuudha waggaa 7 jechuudha. Eshi waggoota sana erga walakkeesse immoo qalmi kennaa midhaanii akka hafu godha jedha. Waggaa 7 erga walakkeesse jechuun torbanoota ishee xumuraa keessatti walakkaa jechuun waggaa 3 walakkaa jechuudha. 27tti 3 walakkaa yoo ilaaltan 30 walakkaa jechuudha. Bara 30 walakkaa irratti kennaan yookiin aarsaan akka dhaabbatu godha jechuun bara 30 walakkaa irratti Yesuus ofiisaa du'eetu kennaa midhaanii, kennaa horii, kennaa aarsaa maal isaan jedhan hunduun dhaabbate jechuudha. Kun ifatti macaafni qulqulluun kan barreesse. Yihudoonni utuu kana dubbisaniiru ta'e baay'ee gaarii ture. Garuu ni ilaalla wal abaaranii turanii namni akka waan 70 kan akka hin dubbifneef jechuudha. Namni akka hin dubbifne wal abaaranii turanii yeroo sana barsiisonni seeraa yeroo sanaa jechuudha. Namni dubbise kana haa ta'u kana ta'u sana ta'u jedhanii wal abaaranii turanii seenaan akka barreessaa jirutti jechuudha. Utuu kana dubbisanii garuu waa'een masiicha sirriitti isaaniif gala ture. Isinii galee achiin booddee kennaan midhaanii akkam godhame wanti jibbisiisaan nama rifachiisu sun mataa iddoo aarsaa gar tokko irra kaa'amuuf jira. Kunis amma badiisi murtoo ta'e isa diigamuu fiduu sana irratti dhangalaafamu ittiin tura jedhee jira. So kanaafiyyuu wanti jibbisiisaan Yesuus Maatiyos 24 keessatti wanta jibbisiisaa inni jedhutu jira waan ta'eef iddoon kun sirriitti hubatamuu danda'u qaba jechuudha. Yaa jarana haga yoonaatti maalidha kan nuti ilaalaa jirru? Daani'el boqonnaa 8 keessattis waan diigamuu mana qulqullummaa. Daani'el boqonnaa 9 keessattis waan diigamuu mana qulqullummaati kan nuti ilaalaa jirru jechuudha. Mana qulqullummaa Waaqayyoo irratti keessumaa tajaajila mana qulqullummaa Yesuus dhala namaaf yeroo kana hangafa lubummaatiin hojjechaa jiru irratti barootaaf dalga hojjetameeti jira jechuudha. Macaafni qulqulluun garuu nuyi hangafa lubaa isa hundumaa caalu bantii Waaqaa keessaatii qabna kan jedhutu waa hundumarra caala kan jedhu Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irratti kan nuti argannu jechuudha. Isinii galee macaafni qulqulluun akka nuu kaasutti iddoo kana sirriitti yeroo dubbifan yeroo xumuraa keessaatii baay'ee xumurarra akka geenye jiru sirriitti macaafni qulqulluun nu hubachiisa. Kanaaf Maatiyos boqonnaa 24 utuu hin qoratiin dura yeroo qorannu daayireektii gara raajii Daani'eliin deemuu qabna jedheetiin gara asitti kan dhufneefis kanaaf jechuudha. Nana mana bor iddoo kana yeroo hubannu macaafni qulqulluun keenya hagam kan irratti amananii fi macaafa dhugaa akka ta'e exactly wantoota tartiibessee akka inni kaa'u wanti akka inni ta'e macaafni qulqulluu sirriitti kan irratti amanamu akka ta'e sirriitti ilaalla jechuudha. Isinii galee Waaqayyo immoo nu haa gargaaru. Waaqayyo sirriitti nu haa gargaaru. Mee gaafa sanbata darbee heertuun ani isiniif dubbise maal kan jedhudha? Mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti ergamaan tokko bantii Waaqaa walakkaa utuu balali'uu wangeela bara bara baatee nan arge jedheeti Daani'el saba hundumaatti gosa hundumaatti afaan dubbatamu hundumaattuu labsuu nan dhaga'e jedheeti Ibroota boqonnaa 8 dubbadhe. Utuu inni labsuu nan dhaga'e jedheeti wanti inni labsu lakkoofsa 7 irratti mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 7 irratti yeroon firdii isaa waan gaheef Waaqayyoon sodaadhaa ulfinas kennaaf isa Waaqa lafa galaana burqituu bishaanii uumeefis sagadaa kan jedhu jechuudha.
Yeroon kun yeroo firdiin inni dhumaa itti gahedha jechuudha. Yeroon kun yeroo itti haala keenya ilaaluun nu barbaachisudha yaa jira. Akka kanaan dura deemnutti yeroo deemnu miti. Sababni isaa galmeen samiirraa yeroo banamee jiru akkasuma immoo yeroo inni nama kamiiyyuu itti ilaalamu keessatti sabni Israa'el akkuma yeroo guyyaa araaraa sana bakka mana qulqullummaatti argamuu qofa osoo hin taane erga argamanii ammoo cubbuu isaaniitiif soomanii Waaqayyo fuulduratti araara kadhachuudhaan yeroo isaan Waaqayyo fuulduratti dabarsan akkuma ta'e san yeroon kun yeroo itti hangafni lubaa keenya Yesuus samii keessatti firdii nama hundumaatiif itti sakatta'u yeroo ammaati waan ta'eef akka macaafa qulqulluu raajii Daani'el keessatti argannutti jechuudha. Kanaafiyyuu yeroon kun yeroo itti nuti dhimma keenya sirriitti ilaalluu fi waa'ee bara xumuraatiif of qopheessinu yeroo adda akka ta'e akkasiin hubattan nan barbaada jechuudha. Akkasiin hubattan nan barbaada. Callisneetuma macaafuma qulqulluu seenaa dubbisuu miti wanti nu barsiisu jiraafan gara iddoo kanaa dhufe jechuudha. Tarii yeroo mootummaa Meedoon, mootummaa Faares, mootummaa Giriik, mootummaa Roomaa yeroo jennu seenaan maal nu godharee jechuu dandeessu ta'a. Seenaan kun macaafni qulqulluu waa malee nuun keenya jechuudha. Waan nu barsiisan qabu waan ta'eef nu kaa'e jarana Waaqayyo nu haa gargaaru. Ani kana jechaa nan xumura. Bor sa'aatii Itoophiyaa sa'aatii sadiitti wanta kana ilaalla jechuudha. Daani'el boqonnaa 9 lakkoofsa 24 hanga 27tti kan jedhu ilaalla. Keessumaa namoonni lakkoofsa 27 sirriitti hin hubanne namoonni baay'een jechuudha. Ifin kiristaanummaa keessatti jechuudha. Sababni isaa waggoota 7 ganaa gara fuulduraatti yeroo dhiphinaa waggaa 7 turutu jira jedhanii waan amanantu jira jechuudha. Yeroo dhiphinaa waggaa 7 turutu jira. Yeroo sana ammoo waldaan Waaqayyoo lafa kanarra hin jirtu. Waaqayyoo gooftaan keenya Yesuus dhufeeti waldaa isaa fudhateeti dhiphinni kun ammoo lafarratti ta'a. San booddee ammoo lammaffaa dhufa jedhanii kan amanantu jiru jechuudha. Garuu macaafni qulqulluu iddoo kanatti sirriitti nama dubbiseef ifa kan ta'e waa'ee du'a Yesuusii fi akkasuma immoo wangeelli Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 43 irratti akka barreeffame ormootatti hin kennama akkuma Yesuus jedhe wangeelli Yihuudoota irraa fuudhameeti ormootatti yeroo kenname xumura du'a Isxifaanos irratti wantoota ta'e hojii ergamootaa keessa kan jirullee waan ilaallutu jira jechuudha. Waaqayyo isa dhageenya nuuf eebbisu fayyaa ta'a. Hamma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif Waaqayyo dachaa sinaa eebbisu. Kadhannaatiin utuu hin xumuriin dura namoonni wantoota hamma yoonaatti qayyabanne kana keessatti gaaffii barbaaddan isinii galee gaaffii waan isinitti ta'e kamiyyuu gaafadhaati achiin booddee irratti mari'anna jechuudha. Warroonni koomentii irra jirtanis ni dandeessu, warroonni gastii irra jirtanis ni dandeessu jechuudha. Tarii namoonni koomentii irra jirtan wanta amma qoranne irratti gaaffii qabdu yoo taatan sirriitti na gaafadhaa achiin booddee yoo amma irratti mari'achuu sirriitti hubachuu ni dandeenya ta'e ammuma irratti qorannaa yoo dadhabames immoo irratti qoranneeti yeroo kan biraa irratti sirriitti bal'inaan ilaalla jechuudha. Rakkinni tokko hin jiru. Garuu gaaffii barbaaddan gaafadhaa. Mata duree kana irratti jechuudha. Waaqayyo si eebbisu Joobir. Eshi. Maartaa gaaffii qabdaa? Waan ati Waaqayyo hunduma caalaa si eebbisu ayyaanni si baay'atu. Anillee kutaalee isa darban hin hordofne waan ta'eef biyaan si bor dubbisee fixeen dhufa deeman amana nan dubbisasi. So kutaalee ati ibsite kana keessatti wanti waa'ee guyyaa isaa 77 kana tamma barsiistu kana dura paasterii tokko gaafadheen ture. Gaaffii kanaaf deebiinaaf kennamu akka ganaa wanti sun ta'udha jechuun kiristaanonni hundaa'um lafa kanarraa akka buutamanii isaa booda wantoonni sun akka dhufanidha. Akka kanatti ibsi kannaa kenname. Anuti illee dogongoroo badde waan hin jiruufi biyaansi bor waa'ee guyyaa isa 7 kanatti illee itti dabalte waan ibsitu natti waan fakkaatuufi mee bor gaafanni ati ibsitu ibsa kee booda wantichi gaaffii goonattuume gaaffiin godha deema yaada dhugaa dubbachuuf anumtuu dogoggoradha kana nu badheeru jechuudha. Waldaan kiristiyaanaa isheen amma lafarra jirtu kun akka isheen butamtutti kiristiyaanonni sun yeroo sanatti illee akka hin jirre yoo jiraatan illee akka ol butamanitti kan naaf ibsee waan jiruufi
jechuun ibsa bal'aa namni naa laate waan jiruuf akka kanatti hubadheen jiranillee jechuudha. Jechuun ganaadha jedhee jechuu kooti. Yaa. Ana Okay. qofa miti namoota hedduutu Namni akka kanatti beeka. sirriitti hin Yaa. beeka. Sirriitti hin beeka akkas akka ta'e. Sababni isaa dhaggeeffadha. Namoonni as jirtan 19 keessan jechuudha. Hadaraa keessan waan tokko isinitti himadha. Daani'el boqonnaa 9 lakkoofsa 24 hanga 27tti yoo hubanne jechuudha. Dhugaan isinitti himaa kanaan booddee macaafa hin shakkinu. Macaafni keenya macaafa dhugaa ta'uusaa hin shakkinu jara. Sababni ani akkas jedhuuf immoo waan namoonni macaafa qulqulluu irratti shakkii godhatan jiraniif. Macaafni qulqulluun exactly guyyaatti Yesuus cuubame, guyyaatti Yesuus du'e, guyyaatti araarri Israa'eliif cufame sirriitti nutti hima jechuudha. Sababni isaa Yesuus maal jedhee ture? Ammayyuu jarana lallabaa Yohaannis Cuuphaarraa ka'ee jechuudha. Ammayyuu jarana qottoon damee mukaa hundumaarra taa'eeti jira. Lakkisaa qalbii jijjiirradhaa jechaa ture Yohaannis Cuuphaan. Yesuus immoo maal jechaa ture? Yesuus immoo maal jechaa ture? Dhuguma isinitti himaa mootummaa Waaqayyoo isinirraa fuudhameeti saba ija isaa godhataniif kennamaa jedhee ture Yesuus jechuudha. Isinii galee yeroo itti araarri Israa'eliif kennamee yeroo araaraatu ture jara. Achiin booddee bara erga Yesuusin ajjeesanii sana booda rakkoon jiru Yesuusin illee erga ajjeesaniiti Waaqayyootti deebi'uu hin barbaanne. Achiin fuula isaanii gara bartootaatti deebisan. Bartoota Yesuus lafarraa balleessuu irratti xiyyeeffachuutti ka'an jechuudha. Xumura irratti galmeen balballi araaraa Yihudoota irratti kan inni cufame gaafa Isxifaanosiin dhagaatiin rukutan ture. Ergasiiti macaafni qulqulluun hojii ergamootaa namni qorate gara Ormootaatti darbe. Isinii galee amma maaliifin kana hundumaa kaasa isinitti seetane? Macaafni qulqulluun keenya exactly wantoota tartiibaan ta'an sirriitti nuuf kaasee jira, sirriitti irratti amanna jechuudha. Garuu futurism wanti nuti jennu. Wantoonni namoonni waan gara fuulduraa jedhantu jira. Amma lakkoofsuma 25 irratti maal jedheeti jalqaba ergaan kuni yeroo Yerusaalem akka ijaaramtuuf ajajni ba'eerraa jalqabeeti jedha. Kanaafiyyuu ganaa bahaa Yerusaalem akka ijaaramtuuf ajajni Yerusaalem akka ijaaramtuuf never. Daani'eel ikkoo kan inni dubbachaa jiru Yerusaalem yeroo sana akka ijaaramtuuf ajajni baheeti ture. Isinii galee ajajni baheeti ture. Achiin Masiihaan ganaa ka'uun jiru waan ta'eef jechuudha. Ammaan booddee Masiihiin hin ka'a jettanii eeggattan qabdu. Ajajni kun gara kamitti nu geessa? Gara amantii Yihuudootaatti nu geessa jechuudha. Isinii galee ajajni Yerusaalem akka ijaaramuuf yeroo 3 bahee Izraa boqonnaa 7 dubbisaa. Izraa boqonnaa 7 dubbisaa koottaa. Izraa boqonnaa 7 jechuudha. Tokko kaasaati amma dhumaatti. Ajajni baheeti achiin booddee Yerusaalem irra deebitee ijaaramte Yesuus iyyuu achi keessatti tajaajila yeroo dhufe jechuudha. Achiin booddee maal jedhu isinitti fakkaate warri yaada amma Maartaan jette dubbatanii waldaan kiristaanaa dha'ichoota 7 gara xumuraa kanatti dachee kanarratti bu'u keessatti ijoollee Waaqayyoo hirmaattota miti jedhaniiti akkasitti amanu. Kanaafiyyuu dha'icha kana dursineeti gara samiitti butamnaa jedhanii amanu. Kanammoo mul'ata boqonnaa 16 dubbisaa sirriitti. Mul'ata boqonnaa 16 yoo argitan dha'ichoota 7 keessatti ijoollee Waaqayyoo hirmaattota. Garuu sodaan tokkollee hin jiru. Maaliif hin jiru? Ijoollee Waaqayyoo Gibsi keessa turan dha'ichi 10 iyyuu yeroo raawwatamu. Garuu haa ta'u iyyuu malee ergamaan dha'icha 10 sana namoota Gibsi irratti fide ijoollee Waaqayyoof garuu eegumsi ture. Waa'ee dhiiga hoolaa mudaa hin qabne qalaniiti balbala isaanii irratti dibatanii jiru waan ta'eef jechuudha. So ijoolleen Waaqayyoo mul'ata boqonnaa 14 yoo dubbistan mul'ata boqonnaa 7 dhiifama. Ijoolleen Waaqayyoo adda isaanii irratti maal godhataniiti jiru? Chaappaa. Look Daani'el mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 irratti jechuudha. Maal jedha? Lakkoofsa 2 isinii dubbisa. Ergamaan tokko immoo Waaqayyo isa jiraataa biraa mallattoo fudhatee karaa boruutuu bahu nan arge. Ergamichi ergamoota arfan warra lafaa fi galaana miidhuu isaanitti kenname sanaan sagalee guddaadhaan waame. Hamma nuyi adda hojjettoota Waaqayyo keenyaatti mallattoo goonutti lafa galaana muka isa hin miidhinaa jedhee. So dha'ichi dhufu
ijoolleen waaqayyoo erga mallatteeffamaniiti waan ta'eef kanaafiyyuu Gibxi keessatti dha'ichi bu'e sun mallattoo warra balbala isaan irraa qaban akka tokkoyyuu hin tuqne dha'icha keessa jiraataniyyuu ijoolleen waaqayyoo eegumsa qabu jechuudha. Garuu wanti baay'ee nama ajaa'ibu lakkoofsa 15 irratti boqonnaa 16 dubbisaa lakkoofsa 15 irratti dha'ichoonni erga bu'anii booddeeti kunoo ani akka hattuun dhuftutti nan dhufa jedha. Namni dammaqu namni qullaa isaa adeemee saalli isaa bakkeetti akka inni mul'annetti uffata isaa eeggatu haa gammadu jedha. So ijoolleen waaqayyoo butamaniiti dha'ichoota amma dha'icha jaaffaatti ijoolleen waaqayyoo tokko isaa iyyuu hin hirmaanne dursaniitu butaman taanaan saalli isaa bakkeetti akka hin argamneef namni dammaqee na eeggatu an dafee nan dhufa kan jedhu kun hiikkaa dhaba jechuudha. Isinii galee dha'icha isatu jaaffaa booddeedha waan ta'eef jechuudha. Kanaafi Daani'el boqonnaan 9 waan kanaa miti kan inni dubbachaa jiruuti. Mee namoota abbaa barbaaddan gaafadhaa ifin affeeraa fidaa. Isinii galee sirriitti affeeraa fidaa. Nama sirriitti mata duree kanatti iyyuu garuu sirriitti ilaala macaafa iddoo kana jechuudha. Sirriitti ilaala. Akkasii waaqayyoo sina eebbisu. Gaaffii yoo jiraate. Haanni gaaffiin qaba jechaa jirta. Gaaffiin kee gaaffii qabda yoo ta'e lakkoofsa tokko barreessite achiin booddee gaaffii kee kana hin deebisnaa jiru. Hin mari'annaa yoo wanti ni ta'e immoo. Haanni gaaffiin kee deebi'eera moo tarii hin qabda lakkoofsa tokko barreessiti? Okay. Haanni eenyutu bu'a? Ani iyyuu bu'eef hin deebi'e rakkoon hin jiru. Okay. Eshi namni bu'eef jira. Namni bu'eef jira waan ta'eef rakkinni hin jiru. Eshi haanni ergadhu. Haanni ergadhu. Haanni ergadhu. Okay. Sagaleen koo dhaga'ama? Sirriitti dhaga'ama. Gaaffii ani qabu tokkoffaa waa'ee wannaa tokkoon qabachuudha. Akka tokkoffaa isaa kanan qabu gaaffii lama qaba. Inni tokko